الشمعة حركة فوني كما جمت في دعوة توتا خلص تكوش ميديانير gootummaa keerraftee dukkanni gabrummaa Oromoon har'a maal keessa jira asirratti yaada maal qabdu ብዙ አጀንዳዎች አሉ ሰፊ ሀተታ ያለው መግለጫ ስለሆነ በዚህ መግለጫ Ashamaar kafuun kan jiru taafii daawwatu torban kuush miidiyaa tokko kuni kuush miidiyaa irratti qophaa'ee kan isin dhiyaatu qophii dhimma keenyaati. Qophii dhimma keenyaa irraatiin keessummaa addaa tokkoon qabadhee isin dhiyaadhee keessummaan keenya har'aa kanaan dura aangawaa mootummaa Itoophiyaa turanii Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Egaa namoonni hedduun Dr. Milkeessaa kanatti garaagaraatiin beektanii Dr. Milkeessaan kanaan dura jalqabarra gara aangootti wayita dhufanii dargaggoowwan gara fuulduraatti jijjiiramni kun fide jedhanii uummanni Oromoo hawwiidhaan namoota waan abdii guddaa irratti qabatanii eegaa turanidha. Akkuma gara aangootti dhufaniin University State of Oromia jedhamutti itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii ta'anii tajaajilaa turanii sanaan booda biiroo ispoortii fi dargaggoo Oromiyaa dura ta'aa ta'uudhaan hoogganaa turan yookiin pirezidaantii ta'uudhaan hoogganaa turanii itti aansuudhaan itti fayyadama lafaa fi bulchiinsa lafa Oromiyaatti itti gaafatamaa ta'uudhaan hanga aangoo galaksanitti tajaajilaa turanii wayita aangoo irra turanitti waan saba keenya ni tajaajila jedhan jijjiiramni kun jijjiirama dhugaata jedhanii mootummaa jijjiiramaa jedhamee bu'uureeffame sana wajjin tarkaanfachaa turanii sana booda hanga deemanii dhugaan jirtu faallaa taanaan qabsoon qeerroon itti wareegamee fi isaanis gara fuulduraatti baase sun jallata jedhanii itti amannaan aangoo galaksuu isaanii irra deddeebiidhaan miidiyaalee garaagaraatti ibsanii jiru. Egaa kanaan wal qabatee yeroo ammaa kana biyyaan ala ta'anii hojii dhuunfaatti irra jiranii dabalataan immoo yaada qabsoo Oromoo deeggaruu fi akkasumas xiinxala kallattii garaagaraatiin siyaasa Oromoo fi Oromiyaa biyyattii irratti xiyyeeffate. Yeroo garaagaraatti miidiyaa adda addaa irratti kennaa turanii Dr. Milkeessaa Miidhagaa har'a keessummaa kooti. Dhimma Shaggar Siitii jedhamee hundeeffame. Sanaan wal qabatee hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaatti turan waan ta'eef dhimma kanarrattis kanaan dura barreeffama dheeraa barreessanii keessattuu waa'ee saamicha lafaa naannoo Finfinneetti raawwatamu wal qabatee jechuudha. Qeeqni garaagaraa gara mootummaatti irratti dhiyaachaa ture namoonni hedduun isaan deeggaraa akka turanis quba qabna. Kanaaf wal qabatee dhimma kanarratti marii addaa goona jennee jedha kan isaan affeerre. Dr. Milkeessaa yeroo keessa fudhattanii waamicha hoo kabajanii argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha bakka Isinis galatoomaa carraa kana nuu kennuu keessaniif abtaa'u. Tole, mee gaafii jalqabaatti akkuma gaafii salphaarraa kaanee haaseennu garee Finfinneen garaagarummaa qabu Dr. Milkeessaa mee achirraa haqa? Hagan ani beekutti maqaan dhalootaa lafa nuyi maqaadhaa jirru kun Finfinneedha. Adeemsa keessa waan jechi Finfinnee jedhamu kun dhorkamee fi Oromoon lafa isaa Finfinneen waamuu waan dadhabeef jecha Shaggar jedhu kana adeemsa keessa dhufe malee lafuma tokko ibsa. Finfinneenis Shaggaris gargar miti. Daangaan jalqabaas hundeeffama ishiitii kaasee lafa xiqqoo turte lafa xiqqoo san Shaggar kan jedhee rakkinaafidha kan itti fayyadame malee Oromoon lafti maqaa dhugaan maqaan sirrii maqaan ganamaa maqaan dhalootaa isa maqaa kiristinnaa yookaan maqaa lammaffaa kana tun taane Finfinneedha. Tokkuma jarri lamaanuu. Tole, hedduu galatoomaa. Egaa amma immoo waan addaa tokkotu gadi bahee jira Dr. Milkeessaa. Shaggar Siitii hundeessine jedhaniiti kallattii garaagaraatiin wanti haasa'amu jira. Maali Shaggar Siitiin? Finfinneetu bakka lamatti qoodamaa jira moo magaalaa birootu Finfinnee cinaatti dhalachaa jira? Wanti Shaggar Siitii jedhamu kun maal inni mee achirraa haa kaanuti keessa diteelisaatti seennamu? Egaa isaan amma akka karoorfatanii
muudama hunda xumuranii hojiitti seenaniiru. Akka isaan jedhanitti lafa biraatu lafa Oromiyaa irraa kutameetudha. Shaggar maqaa jedhu itti kennamee karaa wal nama dha'uun karaa konfiyuuzinii fi konviinsi gochuu jedhan sana konfiyuuz godhaniitu babal'ifannaa Finfinnee ta'a jechuudha. Adeemsa keessa gara sanaa kan amma isaan irratti xiyyeeffatan lafa Oromiyaa lafa godina addaa naannawa Finfinnee jala ture isa maqaa Shaggar irratti gadi dhoobanii lafti sun maqaa dhalootaa qaba, maqaa Oromoo moggaaseef qaba, ganda qaba, qe'ee qaba, maatii qaba, safuu Oromoo qaba. Isa fuudhanii maqaa hambiraa bakka ta'e iddoo isaan fidan hin beekamne lafa Oromoo irratti maqaa Shaggar siitii jedhu kana fidanii irra kaa'anii egaa eenyuunis hin mari'achiifne, namni beekus hin jiru, qonnaan bulaan hin beeku, uummanni hin beeku, barataan hin beeku, barsiisaan hin beeku, daldalaan hin beeku, hojjetaan mootummaa hin beeku, muudamtoonni sadarkaa magaalaa godina addaa naannawa Finfinnee illee hin beekani. Gubbuma waan tolfamee irratti gadi roobee dhagaa jiru hunduu lafi kun lafa Oromiyaatu maqaa biraa kennamee fi maqaa addaa argatee alataa jira jechuudha. Maqaa lafa Oromiyaatu Finfinnee irraa adda kan ta'e Finfinnee ala kan turetu silaa nuti Shaggar Finfinneetti beekna. Amma immoo fagaatee deemee daangaan Shaggar fagoo dhaqeera amma jechuudha. Daangaan Shaggar amma yoo nama kamiinuu gaafattee Shaggar yoo yeroo rakkinaatti fayyadamaa ture sanarra darbeetu amma lafa Oromiyaa haga kiiloomeetira hedduu seenuudhaan daangaatti tolchanii kaa'anii maaliif akka isaan kana godhan boodatti deebina adeemsa gara isaan itti deemaa jiran. Kanaaf Oromiyaatu maqaa Shaggar argate. Tole, Dr. Milkeessaa waan tokko isinii kaasame wanti kun tarii hin beektu jedheen abdii qaba. Tarii wixinee sana arguu dhabuu dandeessu garuu dhimma kana Injiinar Ayyala Dagaagaa tibba kana waan tokko poostii godhanii turan. Isinis akka quba qabdanii fi walgahii giddugala aadaa Oromootti walgahaa akka turtan tiim lammaa deeggarra jettanii akka walgahaa turtan wixinee amma hojiirra oole kana Injiinar Ayyala Dagaagaa anatu barreessa jedhee waan tokko gadi baasee ture. Quba qabdu waan kana. Wixinee kana miti kan inni barreesse waan sana anis nan dubbadha gaa erga inni jalqabee gareen nama 10 taanu yeroo fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa turre sana maaster pilaanii sababeeffanneetu akka Oromootti bilisoomuu qabnannee qabsootti turre namoonni gara biyyaa turre keessaa namni 10 jalqaba abbaa duulaadhaan ni arganne paarlamaa fayaa'ii turan yeroo sana abbaan duulaanii maaliif sababa yeroo sana Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa waan tureefi haasoo inni godhu gochoota tokko tokko inni godhu waan qabsoo keenya deeggaru ta'uu argina. So nama 10 taaneetu walgeenya Ayyalee Dagaagaanis keessa jira. Darajee Beegiinis keessa jira. Taayee Danda'aa, Iluu Addunyaa, namoonni Darajee Garafaanfaas jijjiru namoonni nama 10 taana. Obbo Abbaa Duulaa arganneetu akkamittiin warra amma Oromiyaa kana bulchu deeggarraa haalli isaanii gaariidha. Wayyaanee irratti ka'u yoo ta'e hin deeggarra OPDO matuma isaayyuu. Nuti wayyaanee nurraa citu san booda waan Oromiyaa ni tolfanna ni sirreeffanna jennee Abbaa Duulaatti dubbanneenaan yaada cimaadha. Gaafuma nuti Abbaa Duulaan beellama qabannee Abbaa Duulaa bira dhaqnu Abbaan Duulaa nama ta'e wayii bilbilaa waameetu paarlamaa keessatti nu eege. Namni sun Shimallis Abdiisaa jedhama.
Nuti yeruma sanaa kaasee Shimallisiin hin shakkina beekta. Maaliif mucaa kana nutti fidee jennee achumatti wal ilaallee dhuma akka garaa keenya haasa'uudhaaf nutti ulfaachuu jalqabee garuu yaada kennineetu ni deeggarra warra Oromiyaa kanaa jenne. Yeroo sana gaa Shimallis itti aanaa Abiyyiidha. Abiyyi biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hooggana. Laftis isa jala jira yeroo sana. Lafa baadiyyaa kophaa jira malee lafti magaalaa isa jala ture. So dhimma lafaa kan hoogganu Shimallisuma ture jechuudha Abiyyi jalatti. So abbaan duulaa maal jedhee namni Shimallis jedhamu kun warra Oromiyaan isin gahaa isattiin isin kennaa amma baalliin aangoon harkan jiru Lammaa Magarsaa harka jira. Lammaa Magarsaan kan isin ga'u Shimallis Abdiisaa ta'ee ittiin nutti fuudhee Shimallisitti nu kenna. Shimallis fuudheetu ji'a ja'aan ol nuun taphate ittiin nu ga'uu dide. Ji'a ja'aan ol hin dhaqxan jedhee nutti cufee utuma kana keessatu rakkannu booda Lammaa biraan siin ga'uu dida. Lammaa biraan nu ga'uu dide. Takka halkan biiroo isaatti nu waameetu kitaaba biyyi barreesse Kadir Satatee fi Irkaabinnaa Mambarii dubbisaadhee kitaaba kana nuu hire gaafa halkan wayii dukkana keessa sa'aatii halkan keessa nu waamee dhaqnee kitaaba biyyi barreesse Irkaabinnaa Mambarii fi Kadir Satatee kana fuunee gallee Amaariñaadha. Amaariñaan fuun rokkisu fuudhaa dubbisaa isa kana dura dubbisaa nuun jedhee nuuma nu dhowwe irra kan. Lammaa biratuun ga'iin ji'a jaha guutuu nu sukkuumeetu hamma kana gaa nus wal harcaasuu jalqabneerra gaa adeemsa keessa warri kudhanan kun jarri kun hin taatu hin sobdii maal jechuu jalqabnee adeemsa keessa namoonni nu biraa harca'anii nus xiqqoo rakkina mataa keenya qaqqabnaa haala kanaan waltajjiin tokko Oromiyaa yuunivarsiitota Oromiyaa irraa barsiisan jedhameetu walitti qabamne. Adaamaatti walitti nu qabanii Lammaa fi Abiyyi walitti nu qabaniitu qabsoo kana hin xumurraa nu gargaartu jedhanii isin gargaarra jenneeni achi mucaanii Fatihaa Mahammad jedhamtu tokko Haramaa Yuunivarsiitii barsiifti yeroo sana. Isheen baay'ee dubbatte waltajjii sana irratti carraa argatte garmalee lamaan keessan isin deeggarra isin dura duuna yoo isin wayyaanee dura dhaabbattan jette. Gaafa kana muudama fudhuu jedhanii gaafatanii mucaa kana. Mucaan kun nu gaafatte as deebitee muudama opiidoo nan fudhamoo fudhuu jennaan ija keessa hukumatiin deemi fudhu nuufuu balbala nuu saaqxaa itti seenna jenneetu wanneenne mucaan sun hoogganaa biiroo taatee gaafa ramadamtee torban tokko keessatti Lammaadhaan walitti nu fidde. Torban tokko kan Shimallis ji'a ja'aan sukkuume Fatihaa Mahammad torban tokko keessatti Lammaa Magarsaa biiroo isaatiin nu geessite. So adeemsa kanaan egaa kan Lammaanis ala waan teessanii qabsooftanii hin qabdaniin itti seenaatii nu gargaara wayyaanee dura dhaabbachuu qabna wayyaanee hin mo'anna qabsoo jabaan garuu wayyaanee booda dhufaa nuun jedhe yeroo sana biiroo isaatti wayyaanee hin mo'anna qabsoon hadhaan Oromoon itti qophaa'u qabu isa wayyaanee booda dhufuu jedhe dhugaa rabbii isiin jedha darajee garafaa gaafadhu ammas taayyee danda'as gaafadhu argatte eenyuun gaafadhu gaaf sana Lammaa Magarsaan wayyaanee salphaatti mo'anna garuu saxxaanee jiru hamaadhanni kan ammatti jiru kana inni gaaf sana nutti
sirna durii sana garuu inni Oromoon isaaf of qopheessuu qaba. Kanaaf seenaati waltaaneetu dubbisa cimaa isa marsaa xaanuuf qophoofnaa jedhee itti seennee darajjee ayalee gara ayalee dagaaganfaa opiidoottiin seennuu jedhanii hafanii barreeffama nama jedhe kana yeroo sana ayaleen biizinasii qaba, biizinasii mataasaa qaba. So waan tokko waa'ee biizinasii kaasee jennaan lakin waan akkasii biizinasiitti galuu hin feenu. Nuti qabsoo siyaasaati kan barbaannu waan hojii opiidoon hojii nuuf haa kennitu waan akka kana hojii biizinasiitti nu agarsiitu fudhu badii jenneen gaafa sana mucaa kana. Inni biizinasicha fuudheetu Shimallis bira deemee Shimallisiin dookumentii waa'ee Shaggar utuu hin taane magaalota godina addaa keessa jiran walitti haa finnu. Karaan walitti haa ba'u. Nus achi keessatti biizinasiidhaan haa kaanu waan jedhu wayii konsepti peeparii wayii qopheessee Shimallisiif kenne. Yaadicha yoo akka Oromoodhaaf tolutti yoo ta'e Sabbataa fi Burraayyuu gidduutti karaa yoo ba'e baay'ee gaariidha. Haga ammaatti hin jiru waan ta'eef. Ganaaf Finfinnee seenanii Finfinnee irraan achi Burraayyuu dhaqu waan ta'eef. Sulultaaf Burraayyuu waliin argan. Finfinnee seenaniitu wal argu. Yaadichi yaada gaarii garuu akkaataa amma dhiyaate Shaggar Siitii jedhanii imaammata dhokataa guddaa akka kanaatiin yaada akka kanaa ayaleen hin kaafne adeemsa keessa immoo gaafa nuti dursinee opiidoo taane ayaleen hin taane gaafa nu immoo ani keessaa ba'u immoo ayaleen immoo itti seenee garee Shimallis faa keessa galee garee Shimallis faa keessa daakaa turanii jechuudha. Har'a erga wanni kun anatu hundeessee waan jedhu yoo garee Shimallis waan ta'eef waan jechuu qabu jedhee tananii yaadan. Tole galatooma Dr. Milkeessaa. Egaa wanti amma isiniif kaasee fi sababa tokko malee miti kan hin kaase. Inni barreeffama wixinee injinar Ayyala Daggagaa barreessan sana dubbisee jira hanga danda'etti. Wantoonni achi keessatti barraa'anii turanii waan amma adeemaa jiru kana miti waan addaadha. Injinar Ayyala Daggagaa yeroo kanatti maaliif waan kana gadi baasanii? Dhugumatti immoo waan Injinar Ayyala Daggagaa yeroo sana barreessan sanadha wanti kun. Yeroo wanti suni magaalota akkuma isin jettan Buraayyuu fi Sabbataa wal arguudhaaf, Sabbataa fi Lagaxaafoo wal arguudhaaf naannoo dhufanii asiin galaanii fi walumaa galatti wal arguu hin danda'an naannoo Finfinnee warreen jiran jechuudha. Zoonii addaa ta'anii jechuudha. Daandii walaa agarsiisu jedha. Achumaan immoo Oromoon biizinasiidhaan haa ijaaramu. Magaalota kanneen keessatti haa ijaaramu. Sana booda Finfinnee dhaqnee dhuunfannaa warri Finfinneedhaa dhufanii magaalaa mijattuu kana keessa itti haa fayyadamu waan akkasii jedha waan qabuuf waan ta'eef tarii dhuguma wanti barraa'e kanatu hojiirra oolaa jiraayii waan jedhu kana wal qabataa laata. Tarii anatu barreesse waan jedhanii fi anatu barreessee qofa osoo hin taane warri amma hojiirra oolchina jedhan kuni abbaa wixinee lagatanii wixinicha fudhatanii itti fayyadamaa jiranii galatu naaf mala waan jedhu waan kaasee fi tarii sana dhaayilaataa waan jedhu waan keessatti qabadheef sana sii kaase. Egaa mee kanatti kaasnee namoonni hedduun immoo waan kana master plaanii lammaffaatu deebi'ee dhufaa jira sababa biraatiin. Master plaaniin wayyaaniin aangoo tokko wajjin wal qabanii qeerroon Oromoo gamaa gamanaa itti bahee jigsee fashalsee amma ilmaan Oromootiin deebi'ee Oromoo irratti raawwatamaa jira. Qonnaan bulaa Oromoo bara sana buqqafamuudhaaf ture Oromoon dhiigsaatiin irraa dhaabe amma deebi'ee gamanaan deebi'aa jira jedhu. Dr. Milkeessaa wanti kun master plaanii jechuu dandeenya? Wannichi master plaanii oli. Wanni kuni akka namni jedhu magaala Finfinnee qofa babal'isuu miti. Daangaa Finfinnee babal'isanii Finfinnee dhumaan akka magaalaatti akka haftu yaadamee miti. Wannichi Shaggar Killil kan jedhamu kana dizaayinii kan inni godhame tureera. Abiyyifaa kan dizaayin godhan. Shaggar Killilii kana hundeessaa jiru amma isaan. Adeemsa keessaa amma already magaalli guddoon Itoophiyaa Shaggar Killilii keessa ta'eera. Masaraan mootummaa
Finfinneedhaa bahee sulultaa aanaa sulultaa fi aanaa barraa aanaa sulultaa keessaa ganda baadiyyaa ganda akaakoo mana abbichuu jedhamuu fi ganda tokko kan aanaa barraa jalaa bahee karaa yakka abbaadootiin gara kaabaatti bosona guddaatu ciramee tabbarratti ijaaraa jiru masaraa mootummaa Oromiyaa keessatti jechuudha. Masaraa mootummaa federaalaa Oromiyaa keessa gashameet ijaaramaa jira. Kaartaa kana Oromiyaan hin kennine. Mootummaa federaalaa ofuma isaatii kaartaa kana dizaayin godhatee ofuma isaatiif waan kana hojjetataa jira jechuudha. Hamma ani beekutti bara 2019 keessa kaartaan ani biiroo lafa Oromiyaan hoogganaa ture yeroo sana kaartaan nu gaafatame kaampii Riippablikan Gaardiitiif kallattii 5 Finfinnee irratti ijaarrannu jedhanii kaartaa iddoo 5 fudhataniiru. Kaartaa kara bahaatiin naannoo Shanooti fudhataniiru, kara kaabaatiinis akkasuma fudhataniiru, gara lixaatiinis kara Sadeen Sooddoorraas fudhataniiru, asirraa aanaa Dugdaarraas fudhataniiru, kara kibba bahaatiinis amma ani beekutti Riippablikan Gaardiidhaa fi Oromiyaa keessatti kaampii ijaarraa maaliif jedhanii jennaan yeroo sana Finfinnee fi naannawa Finfinnee yoo tasgabbii hin qabanne Itoophiyaa gafeene ni bushina. Kanaaf kaayoon keenya Finfinnee fi naannawa Finfinnee jabeessinee qabannee bushuu qabna. Fincilla kan irratti hin kaane, mormiin kan irratti hin kaane, giddugala Oromiyaa kana qabachuu qabna jedhu dizaayin ta'ee waltajjii irrattis ka'ee mari'atamee akkaatuma sanaan kaartaa kenniifnaan jedhamee kaartaa Riippablikan Gaardiidhaaf kaampii isaan ijaarataniif kenneera. Ajaja kennameen waajjirri pirezidaantii ajaja kennee yeroo akkuma Shimallis dhufee aangoo qabateen Riippablikan Gaardiidhaaf kaartaan kennameera. Garuu masaraa mootummaatiif kaartaan Oromiyaa irraan kenname. Kana jechuun heerri naannoo Oromiyaa cabeetu muummichi ministeeraa fiigee dhaqee Oromiyaa kee iddoo barbaade lafa fudhatee lafa Oromiyaa keessatti masaraa ijaaratan. So kanaafuu teessoon muummicha ministeeraa Oromiyaa keessa ta'e jechuun deemee magaalli guddoon biyyattii yookaan teessoo mootummaa federaalaa Oromiyaa keessa ta'e jechuun magaala guddoo isaanii babal'ifataa jiru jechuudha. Maa hiika biraa hin qabu. Isuma kanadha deemanii Shaggar Siitii hundeessine jechuun kabariidhuma sanaaf kennanii haga seerri federaalaa keessatti hojiirra oolu daangaa teessoo mootummaa federaalaa sanadha hojjetaa jiru. So Shaggar Siitiin kun ce'umsadha. Ce'umsa kam Shaggar Kililiitti ce'amudha. Ilaal waggaa tokko booda kilaasteratti jijjiirama naannoon Itoophiyaa keessa jiru hundi kilaasteratti jijjiiruudhaaf deemaa jiru. Kilaastera jechuun Oromiyaan kilaastera hedduutti addaan ba'a. Akkaataa kanaan Shaggar Kililii walakkaatti hundeeffamee mootummaa federaalaatu olaantummaan bushaa haa ta'uutii immoo teessoo mootummaa federaalaa taati Shaggar Kililiin kuni Oromiyaa bakka baay'eetti kilaasteratti jijjiiru. Biyyattiin immoo pirezidaanshal siistamiidhaan bultii pirezidaantii ta'a biyyi isa argu malee hin du'u jedheera waan ta'eef so bara dhufu kaasee heerri hin jiru heera maaltu jira miti garuu waan ta'e wayii waan amma ofuma ittiin wannoo godha wayii pirezidaantii ta'a muummichi ministeeraa hin hafa pirezidaantii Itoophiyaa ta'a sanaaf immoo wannoota isa barbaachisan tokko lafti ni gurguramaa jedheera paarlamaa irratti dheengadda yaadatoo ta'ee lafti akka gurguramu eessaa kaanadhanii Shaggar Kililii irraa kaanaadhan magaalota irraa kaanaa Finfinnee irraa kaanaa jedhaniitu akkasuma ni godhanii so eessaa ka'uu lafa gurguruu kana lafti kan dhuunfaatti jijjiiramuu kana Shaggar Kililii irraa ka'u jechuudha kan mootummaan federaalaa kallattiidhaan bushu ilaa kanani olola miti kanaan hojjetaa jiru torbee darbe keessa
hooggantoota haaraa magaala Shaggar Masaraat Abiyyi waamee orienteeshinii kenneef. Orienteeshinii inni kenneef keessaa tokko kana booda isin itti waamamni keessan Oromiyaadhaaf miti, Shimallisiif miti. Of dandeessaniitu akkuma Finfinneetti magaala Shaggar kana bushitu haga Shaggar Killiliin hundaa'utti. Of dandeessaniitu bushitu. Lafa fakkeenyaaf kanaan dura lafti kan kennamu kaabinee naannootiin qofa kennama lafti. Lafti investimentii haa ta'u, kaareen 140 haa ta'u, lafti Oromiyaa keessa jiru centralize karaa ta'een pirezidaantii naannoon yoo eeyyame qofa lafti dabarfamee kenna. Amma sanamni kaabinee akkasidha maaloo lafa kan chabachabsiisu pirezidaantii qofadha. Lafa kan kennisiisu, kan fudhachiisu, han dhorku, kaartaa kan irraa fuudhaa jedhu pirezidaantii naannoo qofa. Kaabinee naannootu lafa kennan. Kus dambii labsii liizii 721 hojiirra oolchuuf naannoon Oromiyaa dambii liizii qaba. Akkaataa dambii liizii sanaatiin dambii liizii 151 natti fakkaata. Muraa 2008 akka lakkoofsa Awurooppaa jechuudha. Akkaataa sanaan aangoo kan qabu pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Kaabinee isaa walitti qabateetu lafa kennuu danda'a. So investimentiidhaaf lafti kan kennamu kantiibaadhaan miti. Kantiibootaan miti. Bulchaa aanaas miti. Godina. So amma maal jedheeni Abiyyi walitti qabeeni kana boodatti waamamni keessan Oromiyaa miti lafa kan kennitan of dandeessaniitu akkuma Finfinneen of dandeessee lafa kennaa jirtutti of dandeessaniitu lafa kennitu jedhe. Naannoo ta'an nama walumaa galatti wanti isin jechaa jirtanii nuti Shaggar Siitii wanti jedhamu kuni akka uummanni hin rifanne takkichumaan naannoon Oromiyaa bakka lamatti qoodamtee naannoon biraa Oromiyaa keessatti dhalachaa jirti akka uummanni hin rifanneef Shaggar Siitii jedhan malee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalaa alatti baate haa xiqqaatu haa guddatu pirezidaantii jira pirezidaantii sanii alatti iyyuu baate akkuma naannoo Oromiyaatti waan of danda'etu ijaarramee lafa kaawwamee jira kanas orienteeshinii fudhatanii hojiitti bobba'anii jiru nani. Orienteeshinii sirrii fudhatanii ba'anii. Ani nama orienteeshinii fudhate keessan qunnamee argadhe kan. Gaafataniiru dambii irra kan jiru itti waamamni keenya pirezidaantii naannootiif jedha. Waraqata gataachi waa'ee waraqataa isiniin jedhu dhagaa'e. Waa'ee waraqataa kan taa'e inni miidiyaa konsumshinii fi yoo gaaffiin seeraa ka'eedha malee waa'ee waraqataa dhiisa. Waa'ee heera maaluu odeessitan heera wayyaaneen xafaxafteen hin bullu. Waan ofuma onnoo jedhame kana isarraan fadhaa akka isiniin jedhe kana booda waa'ee lafaa kan murteessan mataa keessaniin of dandeessaniitu akkuma Finfinneen godhutti isinis of dandeessanii gootu. Kana orienteeshinii fudhatanii bahan. So kanaaf magaalaa Shaggar kana kan jedhanii fi xiqqoo ittiin susukumanii lalaaffisaniituma booda walitti akkuma magaalota walitti makaniitu Shaggar jedhamite amma magaalaa Burraayyuu Sabbata Galaan magaalota at least maqaa fi Oromoo qabu waan lafa Oromooti abbaan ta'e irraa qubatu malee baay'een isaanii walitti noo godhanii maqaa lafaas balleessanii kun amma yeroodhaaf xiqqoo susukkuba nama baddaan qoqqoodaniituma adeemsa keessa immoo maal godhu itti aananii magaalaa Shaggar Killil ta'ataniitu bulchaan Oromoodha siin jedhu even afaan hojii Killilii Shaggar jedhan kanaagaa afaan lama siin jedhu afaan Oromoo sitti sii daballa siin jedhaniitu afaan faajjii sitti uumu. So sana booda dabballeen gadi ba'ee bakka gammaddanii afaan Oromoo afaan Shaggar Killiliinuu ta'ee
Oromootu bushaa mootummaa Oromooti kantiibaa Oromooti jedhanii sirbamaa jechuudha. Diraamaa kanatti deemaa jira Abiyyi jechuudha. So already waan hojiirra oolaa jirudha. Jalqabumaa kaasee masaraa mootummaa federaalaa Finfinneedhaa baasamee Oromiyaa keessatti ijaaruudhaaf caffee Oromiyaatu irratti mari'achuu qaba ture. Caffeen Oromiyaa waa'ee kana quban qabu. Kaabineen naannoo Oromiyaa maqumaaf taa'ullee quban qabu. Biiroon lafaa Oromiyaa quban qabu. Namni tokkotu quban qabaatiin Oromiyaa keessaa ijaarsa isaa waggaa tokko keessatti xumuruu qabdu jedhameetu kallattiin kaa'amee fi masaraa mootummaa federaalaa Oromiyaa keessatti waggaa tokko keessatti xumuraa jedhameetu hojjetamee dhumaa jira. So magaalaan teessoon muummicha ministeeraa Oromiyaa keessa yeroo ta'u lafa sana Oromiyaa bushaa yookaan immoo poolisii Oromiyaa bushaa yookaan immoo seera naannoo sanatti lafa naannoo sanaa fi sana wal qabate dambii Oromiyaatiin bula so Oromiyaatu bushaa jechuudhaaf yaadamoo ta'e kun waanuma fakkaan. Lammaffaa wanni hubatamuu qabu masaraan mootummaa amma ijaaramaa jiru kana isaanis himaniiru waan ifaa ifatti ijaaramaa jirudha. Eessatti ijaaranii masaraa jalqaba weerarri lafa Oromoo irratti yeroo jalqabe masaraa jalqabaa kan Minilik gaafa dhufee qubate tulluu gaara xiixaa yookaan Inxooxxoo sanirra masaraa ijaarrate. Yeroo sana waraanaa fi warra Faransaay kanatu advice godha ture Minilikiin. So strategically tullurraadha kan isaanii masaraa ijaaranii. Masaraa akka muuziyeemitti haxilamee taa'u sana jechuudha masarri durii jechuudha. Eeyyee isa bicinatti karaa yoo acholee taphatti deemte karaa harka mirgaa isaatiin masaraa ijaaraa jira biyya Oromiyaa keessatti. Namni yoo drive godhu masaraa Minilik bira darbeetu masaraa Abiyyi bira dhaqaa jechuudha. So achirraan karaa garasiitiin karaa Faransaay Lagaasiyoon dabartee beellaadhaa olitti tabba gubbaarra tabbarratti masaraa ijaaraa jira. Tabbarra taa'ee tasii gadee Finfinnee ilaalaa jechuudha masaraan nama kanaa waanuma gubbaadhaa asii gadee eegaa jechuudha. So ilaalcha akkasiitiin already waan hojiirra ooledha kun. Amma namoonni waan kana dalaganii Dr. Milkeessaa wanti nani gaaffii guddaa akka Oromootti kaasuu qabnu tokkoffaa shaggarsiitiin gara shaggar kililiitti guddatee jira. Kuni ofiishaalii gadi bahuu baatus namoonni waan kana bulchanii fi itti gaafatamummaan isaanii akkasumas maal gochuu qaban itti himamee jira jettanii jirtanii. Naannoo Oromiyaa keessa seenee gaafa mootummaan federaalaa lafa federaalaati. Mootummaan kun mootummaa akka federaalaatti biyya bulchu malee mootummaa Oromiyaati miti. Paartiin isaaniitis paartii sabummaa irraa gara paartii biyyoolessaatti ol guddatee akkasitti buluudha. Akka heerattis mootummaan federaalaa lafa hin qabu. Akkasidha yoo dogoggorna sirreessitu lafa hin qabu. Kan qabu sanattis naannolee irraa fudhata gaafii dhiyeesseeti. Amma gaafiin hin dhiyaanne jettan. Mootummaan kun ofumaaf gadi bahee lafa qabatee irratti ijaarrachaa jira. Nafti irratti ijaarrachaa jiru kuni namoonni achirra turre Oromiyaa keessa gaafa seenu guutumatti Oromiyaan gara mootummaa federaalaatti deemaa jirti. Naannoon sun immoo maaltu ta'uuf deema? Maaliif kana godhu jettan? Namni irra jira, qonnaan bulaan irra jira, ijaarsi seeraan alaas irra jira, bakka inni ijaarrate kana irra caalaa immoo bosona guddaatu irra jira. Kun hunduu namnis ciramee bosonnis cirameeti ijaaramaa jira. Tokkoffaa lafti kan naannoleeti. Silaa naannootu gaafatamee namni baay'ee yaada irratti kenneetu maalii fi teessoo mootummaa federaalaa filachuun akka salphaatti miti kan inni hojjetamu. Baay'ee waan wal xaxaadha teessoo mootummaa federaalaa. Akka namni akka salphaatti masaraan Nugusaa Bichuu Mintisiyyoo jedhamu kanaa miti wannichi.
silaa miseensi caffee Oromiyaa tokko tokkoon baruu qaba jechuudha. Akkaataa lafti Oromiyaatti kennamu sirriitti gabaafamee fi sanarratti difeend godhuu qaba mootummaa naannoo Oromiyaa caffeetti dhiyaate sila. Amanni kun dhugaan siin jedhaan immoo waa isa qofa miti waan baay'ee kaasuu nan danda'a. Ila lafoota amma fakkeenyaaf amma shaggar paark jedhanii shaggar maal jedhanii amma lafa babbareechinee andin maal jedhanii andinet mintisiyyoo maal jedhanii amma eessa Inxooxxoo paarkii kana faa maal kana yeroo Abiyyi ijaarsisu caalbaasiin hin kennamne. Abiyyituun abalu kootuuti lafa iddoo akkasii kana hojjedhu naa hojjedhu dheeken. Abalu kootu iddoo akkasitti waan akkasii hojjedhu jedhan. Adeemsa seeraa hordofee kaabineen Finfinnee irratti mari'atee lafti Finfinnee keessa jiru hin kennamu. Caalbaasiin seeraa hordofamee lafti namoonni irratti konistiraakshini hojjetaniif hin kennamu. Abiyyitu nama waamee investoroota waamee kana hojjedhaa jedhan. Baay'ee isaa warma UAE kanarraa baay'ee horii argatuun isaantu hojjetaa ture. Darbee immoo namootuma sabaan Amaara ta'an kanaaf waamee kennee Balaayinee Kiinde kanaa ol hojjedhu ati immoo kanaa ol hojjedhu amma naannoo Inxooxxoo paarkii jedhamu sana Oromiyaa keessaas kutamee fudhatamee jira. Finfinnee irraas fudhatamee jira. Isa kallattiidhaan Abiyyitu namaaf distribuut godhe akka abbaa lafaatti sirna abbaa lafaa keessatti baay'ee nugusti yeroo sanaa ofiisaa kallattiidhaan nama gidduutti Tsaafii Zaazifaa jira yeroo sana isaantu waan nugusti yaadu kana hojiirra oolchu malee idammaa kun ofiisaa utuu deemu karaarra utuu deemu bilbilee iddoo akkasii lafa dhaqiiti hojii eegalii jedhee namaa kenna. So maal siin jechuu fi namni amma biyya sana bushaa jiru waa'ee heera naannoo, waa'ee heera federaalaa, waa'ee hojmaata faayinaansii, waan kana baruus hin barbaadu. Ittis yoo kaaftee si ari'ataa jiru. Hojmaata hunda daakee instituushinii hunda jirti kan jedhamu hunda daakee haga lafa ofii hiruutti lafa ofiisaa kaartaa hojjetatutti haga ofiisaa koordineetii isaa fudhatee ofuma isaatii hojjetata waan hunda jechuudha. Namoota muraasa ogummaadhaaf kanarratti kana naa jedhuudhaani so waa hunda ofiisaa hojjeta. Wanni seera wanni jedhamu jiru kanaafi waa'een uummata achirraa buqqa'ee waa'een lafti bosonni ciramee ajandaa isin ta'u ofiisaati yaadee hojjetataa jechuudha. Kanaaf ani dubbiin isaa waan dhumate waan hamaadha. Oromoon garuu seriously waan kana waan ilaalatti fakkaata. Mee waan tokko isinii kaasa Dr. Milkeessaa. Namoonni amma waa'ee ijaaramuu shaggar siitii kanaa deeggaran gara mootummaatiin ta'anii waan kana deeggaran maal jedhanii kaasu? Finfinneen halkanii guyyaa gara Oromiyaatti bal'achaa jirti. Haa dhaabbattus jedhee dhaabbachuu diddee jirti. Wanti shaggar siitii hundeessineef Finfinnee daangessuufi akka kana booda mootummaa federaalaa jala teessee Oromiyaa hin dhiibnee fi qonnaan bulaa Oromoo hin buqqisnetti Finfinnee bakkuma jirtutti daangessinee qonnaan bulaa Oromoo duraan balfa Finfinneen itti gattu misoomsinee qonnaan bulaa Oromoo duraan Buraayyuu dhaquudhaaf Finfinnee seenee achirraan sabbataa dhaqu sabbataa fi Buraayyuu wal quunnamsiisuudhaaf suni hundi hafeet akka naannofni suni mijatee akkasumas qonnaan bulaan Oromoo achi ture sun abbootii qabeenyaatiin buqqee socho'aa ture sun akka hin buqqaane misooma magaalaa keessatti qonnoota akkas waan akkasii kana magaalaa keessatti asuma raawwatu akka deeggaramuu fi akka Oromoon hin buqqaanee fi akka Finfinneen kana caala Oromoo fi Oromiyaa hin buqqisne lafa Oromoo hin fudhanneefidha jedhu. Gama birootiin immoo wanti natti himaa jirtan waan faallaa kanaatii fi waan kana addaatidha. Akkamitti wal faana deema? Mee warra akkana jedhaniin maal jettu? Oromoo akkana jedhanii goyyomsaa jiru jennamoo wanti as deemaa jiru kun maalidha? Dhuguma Finfinnee daangessuudhaaf wanti kun ijaarame akka isin jettan kanatti immoo faallaadha waan ta'eef akkam jenname?
maal yoo Oromoo fayyaduu barbaadanii akkuma manni jirutti akkuma amma akka turetti fayyaduu hin danda'ani. Eenyutu isaan dhowwu? Shaggar siitii jettee bakka tokkotti magaalota cafallaqxee fi uummata fayyaduudha deemta. Yoo uummata fayyadda yoo ta'e haala tureen biyya bushita naannoo sana bushita yoo ta'e dhugumaan Oromoo fayyaduu barbaadda yoo ta'e Oromiyaa fayyadda yoo ta'e wanni si dhowwu tokko hin jiru. Tokkoffaa waan isaanii kana godhaniif kallattiin gubbaa jira gara kililii shaggaritti ce'uun kun jira. Kallattii biraanii amma uummata fayyannaa jedhan. Okay, magaalli shaggar hundaa'e teessoon immoo Finfinnee keessa. Teessoon magaala shaggar Finfinnee keessadha. Akkaataa hojmaata kamiifuu yoo ta'e fakkeenyaaf sadarkaa magaalaattiidha lafti kan kennamu, kaartaan kan kennamu, kaartaan haaromsamu, liiziin kan kaffalamu amma nani beekutti jechuudha. Magaalatu liizii si haaromsa. Kiraa manaa kan sirraa fuudhu magaala. Uummanni sabbataa bahee laga xaaboo bahee naannoo saaris dhaqeetu kaffaluu qaba. Mana isaa gurgurachuu barbaada naannoo barbaada. Eessa dhaquu qaba? Buraayyuu gujeedha ka'eetu saaris dhaqaa jechuudha. Magaala Finfinnee wal xaxaa kan afaan isaan beekamu kan kallattiin isaa dubbisuu hin dandeenye namni afaan Oromoo beeku. Kana keessa darbeetu tajaajila uummata fayyaduudha amma kun. Silaa ilaa amma yoommoo lakkii kutaa magaalaatu achumatti raawwataa yoo jedhan immoo maal gochuudha walitti sassaabarree walitti cafallaqnee gooneedhanire akkuma jirutti maa uummatan fayyadu. Lakkii tajaajiloonni hunduu godumatti taa'u yoo ta'e immoo maaliif maqaa shaggar kana qofa irratti gadi fidan? Deemee uummataaf yaaduutu hin ta'in kaayoo isaaniif yaadu, hanna isaaniif yaadu, saamichaaf yaadu, waa'ee saamichaa fi waa'ee kililii sana hojiirra oolchu. Dabalataan waan tokko haa kaasnu duubatti xiqqoo deebine. Finfinneetti daangaa gochuudhaaf deemnaa jedhanii haasa'u deeggartoonni bilisiginnaa. Well, bara wayyaanee kutaa magaalaa 10 qofa qabdi turte Finfinnee. Erga dhiyoo kana waggaa 2 darbe kana keessatti kutaa magaalaa tokko gandoota baadiyyaa Oromiyaa irraa walitti coranii kutaa magaalaa biraatti dabalan. Kutaa magaalaa Lammii Kuraa jedhamu kan hundeesse wayyaanee miti. Kan hundeesse mootummaa bilisiginnaati. Amma Finfinneen kutaa magaalaa 11 qabdi. Eessarraati lafoota Oromiyaa irraa walitti qabaman gandoota 23 ganda baadiyyaa Oromiyaa irraa silaa Oromiyaa jala galee sirumaa afaan Oromoon buluu qabantudha. Kan irratti wal falmiin ka'aa ture bilisiginnaa walitti qabee Lammii Kuraa kifla katamaa jedhanii kutaa 11 kutaa magaalaa 11 godhan. Daangaatti godhanii kan lafa gandoota baadiyyaa 23 nan tarreessuu danda'a. Eessarraa kaasee naannoo Boolee Arraabsaadhaa kaasee hanga Boolee Kotobee haga Yekka Abbaaddootti baadiyyaa keessaa walitti qabanii kanadha daangaa itti goone jechuudha. Amma kana immoo erga kana godhanii booda yeroo darbe waan ta'e waan nama kolfisiisu Finfinneetti daangaa goone jedhanii wuskii dhugaa turanii yeroo darbe maal jedhanii Oromiyaa jala gashine waan ta'e jedhanii wanni isaan godhan diteelii isaan hin beeku. Karaa Kuyyee Faccee fi Tulluu Diimtuu kana deeggartoonni Shimallis fa'aa itti yaa'anii lafa wal dhabdeen irra jiru kana hiratan. Karaa galaanii kan wal daangessu karaa Kuyyee Faccee fi Tulluu Diimtuu kana lafa
Oromiyaa jala singaluu Finfinnee jala singaluu irratti wal dhiibaa turre wayii jira. Gaafa warri Finfinnee dhagan immoo poolisii Oromiyaatti waamnee akka lolli akkan kaane warri Finfinnee siin deebi'u keessaa ijoolleen kutaa magaalaa naannoo Akaakii Qaallittii irra jiranii fi Boolee irra jiranis gaariidha akka wal hubanna ture yeroo sana. Isadhaa erga nuyi achi baanee booda maal godhu deeggartoonni Shimallis kun itti yaa'aniidhuma hektaaraan kaaree 10,000 kaaree 10,000 meeqa shanataniidhuma dallaatti ijaaratanii nama dhuftee nurraa fudhattu ilaallaa. Amma maal godhu booda laalanii dubbiin hin taane soo lafti shaname kuni Oromiyaa jalaa galuu irratti walii galan. Isa lafa sana fudhataniitu kondominiyeemiin achirra jiru garuu kanuma Finfinnee haa ta'uu irratti walii galan. Yala torba guyyaa 10 dura kondominiyeemiin gara baay'inni kondominiyeemii 25,000 ol ta'u jiraattota magaalaa Finfinneetiif hirameera quba qabda kana. Gara dimoogiraafii naannoo sanaa jijjiiru yeroo xumuraatii fi kondominiyeemiin 25,000 abbaa ciisicha 3 fi abbaa ciisicha 3 istuudiyoo faa ciisicha 2 maal kanadha. So 25,000 jechuun yoo xiqqaate uummanni 100,000 ol galaa jechuudha achitti. Lafa chabachabame lafa sana Oromiyaatu fudhatee jiran. Daangaa Oromiyaa jala gashineedha. Kondominiyeemii sana immoo warra Finfinneetu hirate dheengadda guyyaa 10 dura. Seremooniin isaa akka biraa ture. Kanadhaa daangaa Finfinneetti goone Oromoo fayyanne jedhu waan hin fakkaannedha. Soba imaammata Shaggar Kililii hundeessanii Oromiyaa kilaasteraan cicciranii yeroo xumuraatiif waa'een Oromiyaa seenaa ta'e akka hafu deemamaa jira. Darbee irra caalaa garuu uummata Oromoo giddu galeessaa kana callisiisnu malee affannu malee inni nurratti yoo ka'ee isatu hamaadha jedhanii waltajjiinan irra jiru irratti yeroo hunda uummata gara giddu galeessa Oromiyaa jiru kana seriously haa qabnu. Kaan agas mara nurratti dhiibbaan qabu. Wallaggatti namni wal fixe, Arsiitti namni wal fixe, Harargeetti namni wareegame suni aangoo Abiyyi irratti himaa tokko dhiibbaan qabu. Dubbiin giddu galeessa kana garuu hamaadha. Isarratti haa hojjennu kallattii jedhu waltajjii ODPdhaa kaasee hanga Biltsiginnaatti an keessa ture irratti ka'aa ture. Abiyyi seriously kaasee hooggantoota naannoo Oromiyaa faana wanni godhaa ture. So isa kanadhaa hojiirra oolchuudhaaf dhufe jechuudha Shaggar Kililiin maqaa deemanii yaa maaster pilaaniin bara Abbaay Tsaayyeefaas Oromoo fayyadadhanii haasaa turan Shimallis faana personally wal loleeran yeroo sana. Shimallis maaster pilaanii Oromoo fayyadaa naan jedheetu. Personally wal loleera. Email isaa amma yeroo sana walitti deddeebisaa turre nan qaba. Shaggari maaster pilaanii bara Abbaay Tsaayyeefaa Washington DC fi Virginia fi wannoorraa dhufee qoranneerraa kan inni ittiin sirriitti naamasiisu yaalaa ture hundi email isaa nan qaban waan inni jedhutti. Har'as waanuma sanaa jechuudha waan biraa miti. Inni kun garuu maaster pilaanichaa ol hamaadha asiin jechuudha. Egaa walumaa galatti wanti isaan amma oofaa jiran kuni maaster pilaanidha. Walitti hamaadha. Oromoo fi Oromiyaa buqqisuudha. Oromoo cabsuudha. Walumaa galatti immoo giddugaleessa Oromootti Oromoo giddugaleessaa kana cabsuudha. Keessa darbee Oromoon naannawa sanaa akka mootummaa irratti fincille kallattii garaagaraatiin ukkaamsaa irratti gochuun akka barbaadan kallattii garaagaraatiin dubbachaa turan. Dr. Milkeessa obbo Taayyee akkasumas namoonni hedduun kallattii garaagaraatiin wal qoodanii OPP'n kuni Oromiyaa dameen paartiin Prosperity Party damee Oromiyaa iddoo lamatti qoodamanii akka waan wal dhiibaa jiraniitudha kan mul'atu. Obbo Taayyeen garee tokko qabatee deema namoota muraasa qabatee. Shimallisii fi gareen isaa akkuma amma sun kasa turte garee Shimallis jechaa turte waan ta'eef maaltu jira gidduu isaanii eenyutu Oromoodhaaf dhimmamaa jira moo lachuu dantaarratti wal lolan. Maalidha ammayyuu yeroo ammaa kanatti gareen tokko Shimallis Abdiisaa qabateet Shaggasiitiin kun akka hundaa'uuf wantoota baay'ee kaasa. Taayyeen immoo
heera mootummaa ittiin dhufa booda saniif hin kaasa gaaffii sana heera mootummaa caqaseet heera mootummaa Oromiyaa caqaseet sirrii miti hundaa'uun kun jedha. Garaagarummaan gidduu miseensota badhaadhina Oromiyaa yookiin immoo paartii bilisiginnaa Oromiyaa gidduu jiru wal dhibdee aangooti moo wal dhibdee faayidaati moo quuqama sabummaaf qabanii fi jijjiiramni kun gufachuu fi gufachuu dhabuuti. Maal jettaniitiin beektume waan doostonoo qoodan. Waan bilisiginnaa keessa wal nyaachaa jiraachuu quban qaba. Baay'ee wal dhiibbaan jiraa. Yeroo gara jalqabarratti wal dhiibbaa kana kan jalqabsiise Abiyyi matuma isaati. Akka isaan tokko ta'anii akka Oromiyaatti akka tokko ta'amee jabaatamee ba'amus hin barbaadu Abiyyi. So amala Abiyyi tokko salphaadhuma godhee waasittu. Qorannoo seenaa nuun jedhan yeroo tokko qorannoo koree giddu galeessaa ODP yeroo turre qorannoo seenaadhanii qorannoo seenu. Qorannoon sun yoo karaa sirriin deemta yoo ta'e hoogganaa dhaaba keellee kaastee deebita. Qorannoo sana seriously gaafatti gadi teessu. Amma maal godhee Abiyyi karaa adda addaatiin akka miseensonni koree giddu galeessaa ODP hundi wal lolanii ba'an godhe. Waan ajaa'ibaa nama tokkotti waan ta'e himaa nama tokkoon waa'ee kanaa irratti kaasii kana godheera milkeessaan jedheetu nama biraatti himaa namni biraa immoo waan biraa kaaseetu onneedha anaan immoo waan biraa natti himeetu Addisuu Araggaa irratti kana kaasee ishiin waan akkasii gooteetti jedha. Akkaataa kanaan namni koree giddu galeessaa hundi mul'atti wal goone wal arrabsine eessa baakeetti na argiteeti. Jechuun lammata akka walitti hin dubbannetti qorannootuun ta'in gara arrabsootti gadi deebiseetu ajandaan uummataa irratti mari'atamu hin hafee dhuunfaadhaan hunduu wal lollee ba'an. Amma maali kuni jedhee waa'ee dhimma hooggansa Abiyyi irratti mari'atamu so waluma akka nyaannee baanu godhamee booda adeemsa keessa namoonni dhaabicha dhiisnee babbaane suuta inni maaluma irratti eessatti na argitee ana irratti amma kan ka'ee qorannoon irratti ka'ee Jawaar faana wal argaa waliin hojjetaa jira. Dhugaa dubbachuuf an Jawaarii waliin arganne Itoophiyaa keessatti. Dhugaan siin jedhaa maaliif akka isaan kana irratti kaasanuu duruutti seenan beeka waan isaan hojjetan. So Jawaariin waliin argine. Jawaar faana waliin hojjetaa wal argaa guyyaa tokko Ililii hoteelitti waliin haasoo dhaqanii bakka tokko taa'uu jedhee namni wayii kaase. Ragaa dhiyeeffadhaani waliin argine yoon arges hoogganaa naannooti. Itiksii dhaaba kanaa eegeetan nama kamiinuu wal arguu nan danda'a. Haa ta'u malee immoo waliin argine. Jedhee namni sun deddeebi'ee natti wanni jedhee anaanis wanti naan jedhame muummichi ministeera kana kaasee inni nan kaase waan kana akkatti diigamnee baaneetu boodarra gaafa deebinee maaliif akkas naan jettee jedhee gaafa nama kana gaafadhu Abiyyitu kana irratti kaasi naan jedhe namni sun dhuguma immoo dhugaa Rabbii hin beeku ni milkeessa dhiifama naa godhi waa'ee kanaayyuu maal eenyu Oromoo faana yoo wal arge maal rakkoo qaba? Maaliif wanni akka kana Oromoon akka waliin argine maaliif barbaadame ani naan galle jedhee namni sun naa kaasee dhiifama na gaafate anis dhiifama gaafadhe. So maal siin jechuu fi amala Abiyyi namni lama akka waliin mari'atee wal faana dhaabbatu barbaadu Oromoo keessatti. Opidoo keessatti jechuudha ODP keessatti akka namni hundi keenya akka wal lollee baanu godheetu akkaataa sanaan lammaan irrattis wanni yeroo sana ka'e namni wal fixee bahe. So isatu kana hunda ijaaree
hunda isaa goggodhee akka namni wal nyaatu godha. So waan Taayyee faa fi garee Shimallis faa jedhame kanas jalqabumaa kaasee dugda duuba isaa namichatu jira. Maal isin warri Shawaa Lixaa kun akkattiin biyya zaraftee fixxu callistanii maal altu caaltu isaanii maal goota Harargee nama hin qabdu. Taayyee ijoolleen salaaleen jiranii maaliif ofuma ijoollee asii duuriyyee walitti qabee Shimallis Shawaa Lixaarraa lafaa fi baankii zarafan maaliif awwalumaan arsiidhaa namni hin jiru maal taatan isin jedheetu Abiyyitu walitti onnoo goggodhee ergamni ishee silaa awwaluun akka inni itti aanaa Shimallis ta'ee dhaqii Shimallisiin baalaansi godhi. An jedhuun dhaqee awwaluun garuu dhaqeetu Shimallisitti galee innis waa garee qaba. Awwaluunis kan mataa isaa danda'e. So maal siin jechuuf dugda duuba isaa kan wal nyaachisu garee Alamuu Simee garee Shimallis jedhamee wanna deemu kana Abiyyitu dugda duuba waan kana wal tumsiisa. Amma waan kana illee bira darbuunis sirrii natti hin fakkaatu. Yoo amma Taayyeen wanni kun Oromoo fayyadaa hin jiru jedhee isatti mul'ateera yoo ta'e dhugaa dubbateera yoo ta'e lakki dhugaan dubbanne jechuun narra hin jiraatu. Dhugaan kan milkeessaa qofaati jechuun narra hin jiraatu. Namni kamuu eessa isaa jiraatu Oromoo hin fayyadu wanni kun jedhee yoo dubbate ani irraa gaafii hin qabu. Haa ta'u garuu Shimallis faa qofaatu shaggarsiitii hundeessee zarafuudhaafi Abiyyi qulqullicha waaqarraa gabbu'ee masaraan isaas kan inni shaggarsiitii keessa jiru humaa quban qabu waan kana. Innoo waa tokko hin beeku. Innoo bakka qulqulluudha. Humaa tokko masaraadhuma Shumaraa kiiloo keessa taa'ee dhuma waa'ee dhuma Oromoo kana cinqama bakka Oromoodhaaf gaddee bakka diroonii kana warki kooroom aan itti ergaa jedhee yaada yoo ta'e isa hin fudhadhu. Sirna Abiyyi diriirseefidha. Karoora Abiyyiin deemamaa jira. Taayyeen faa waa'ee Abiyyi kana sirriitti haasa'uu sodaachuu danda'u. Kan danda'an dhaanuudhaaf yaaluu danda'u. Haa ta'u yeroodhaaf hadhaananii rakkoo hin qabu. Dhugaan jiru wannichi Oromoon fayyadu eenyuunis haa dhufu. Shimallisiinis haa dhufu. Abiyyiinis haa dhufu. Ayyalee Dagaagaadhaanis haa dhufu. Eenyuun haa dhufu Oromoo hin fayyadu. Oromoo buqqisa. Qonnaan bulaa buqqisa. Akkaataan itti qonnaan bulaa immoo balaa hamaadhaan ga'u itti dhufna yaada. Tole, Dr. Milkeessaa gaafii biroo osoo hin ceemee waan tokko kana qulqulleessanii barbaada. Abiyyi Ahmad Oromoo gargar qooduudhaan ODP turtanitti akka eega dhiyeenya bartaniirtan. Teessanii mari'achuun hin danda'amu ture. Oromoon caayaa qaba, gaaddisa qaba, taa'ee ilaaf ilameedhaan mari'achuutu jira. Walgahii paartiitii fi siyaasatiin alatti eessatti deemaa jirra, garamitti deemaa jirra jedhamee walitti dubbachuun hin danda'amu ture. Abiyyi namoota kana hunda gargar qoodee yoo akkanatti Oromiyaa diiga ta'e hanga ammaatti iyyuu walii galteen dhibdee har'a iyyuu kun garee Taayyee fi garee Shimalsitu wal dhiibaa jira. Gareen tokko sirriidha jedha. Gareen tokko sirrii miti jedha. Maaliif Oromoon taa'ee mari'achuu dadhabe? Oromoon fagoo rakkina hin qabu. Oromoon paartiilee siyaasaa garaagaraa keessa jiru rakkina hin qabu. Walitti dhufee ilaalcha tokko qabaatee Oromoodhaaf waliin qabsaa'uun rakkina ta'uu danda'a. Osoo paartii tokko keessa jiranii wal dhiibissi hammana gahu akkamitti dhalachuu danda'e? Moo Abiyyi baay'ee nama smaartii ta'edha waan kana irra aanee jira hanga ammaatti eegatti deemaa jira ta'e hangana heega Oromoo addaan qoodee immoo waan barbaadu garee tokko qabatee garee tokko rukutaa eegatti deema ta'e Abiyyi nama baay'ee cimaa fi sammuu guddaa qabu jennee kaa'uu dandeenya. Oromootu dadhabaadha jechuu dandeenya. Maaltu kana fide? Warra amma dhibdee akkana keessa jiraniifis maal dhaamtu? Jalqabumaa kaasee Abiyyi qabsoo Oromoo irratti fayyadameetu silxaana Itoophiyaa kana qabatee
waan Oromoon jaalatu dudubbataa, waan Oromoon barbaadu dudubbataa, Oromoo addaan qoodee Oromoo caccabsuutti ce'ee jechuudha. So an akka OPDO keessa akka nama ODP keessa yeroo turreetti waa'ee Oromoo hin kaafna dhugaa dubbachuuf. Namoonni achi keessaa dhimma Oromoo kana haa xumurannu, dhimma Oromoo kana haa xumurru. Yeroo sana aniif Taayyeen propagaandaadhaaf nu barbaadu anaaf Taayyee. Afaan keenyas gar malee dheereffannee waan baay'ee babal'isneerra. Sanaaf ifuma gaafadheera. Humna waa murteessuu garuu hin qabnu. Waan murteessan sana hojiirra oolchuuf garuu nu barbaadu yeroo sana kaasee. Taayyeettis barcuma akkasumarratti hin kennine. Akka yoona hojuma isatti fayyadamuu malee waa murteessuu bakka inni danda'u haga ammaatti hin kenne. Hin amananiini Taayyees. Kana Taayyeen isuma beekadhe yaada. Haga ammaatti publicity dubbii himaa gochaa turanii lafa wayiitis dubbii himaa goggodu akkasumatti waan ofii murteessan gadi bahee uummatatti amansiisi waan jedhu kanaaf nutti fayyadamaa turanii. Reefu shiidhuu kanaa egaa deetaa ministeera deetaa wayii godhan. Sunuu aangoo akkasumara waan itti kennan miti. Propagaandaa fi haa ta'u waan meeqa isaa balleessuun yeroo sana keessatti dhugaa dubbachuuf waa'ee waraana Oromiyaa keessa jiru xumuramuu qaba jedhee Taayyeen si'a baay'ee kaase. Anis mari'annee jechuun Taayyeen waan fedhe godhaa tureera balleessaas turee irra deebi'ee egaa waan baay'een kaasu garuu Oromiyaa keessa waraanni kun dhaabbachuu qaba. Akkamitti dhaabbatu? Mariidhaan dhaabbachuu qaba. Nuti erga mootummaa Oromiyaa keessatti hundoofne erga ta'e Oromiyaaf hojjenna erga ta'e Oromoof hojjenna erga ta'e namni nuti faana dubbachuu hin dandeenye hin jiru. Loltoota Oromiyaa keessa jiran kan waraana bilisummaa Oromoo faana dubbatamee dubbiin kun haa dhumu. Paartilee Oromoos kan adda bilisummaa Oromoos kan Koongireesii Federaalistii Oromoos faana dubbannee maaliif waan wal fakkaatu irra gahu maaltu nu dhoowwa? Dhugaa dubbachuuf si'a meeqa deebinee sadarkaa paartiitti qabna. Waan sadarkaa paartiitti mari'attee murteessite kallattii paartiitii ala gadi baatee dubbachuu hin dandeessu. Waan hoogganaan paartii siin jedhee haasofta gadi baate. So si'a baay'ee waan kana kaafnee fedhiin hin jiru. So haala sanaan dubbiin Oromiyaa keessa jiru akka hin taane ta'ee amma almost mootummaan bilchiginaa Oromiyaa irraa kufeera wanti hin jiru. Mootummaan Oromiyaa keessatti aangoo tokko hin qabu. So sadarkaa OPDO keessatti illee hin kaafna. Booda kana maal godhan egaa yoo ODP haala kanaan itti fufne ODP keessaa dhufe miti reebi. Na kaasuu malu asirraa na ari'uu malu jedheetu nafa ODP diigeebi. ODP diigeetu paartii bilchiginaa iddirii fakkaatu wayii Itoophiyaa hundarraa walitti qabee waan ittiin isa qorachuu hin dandeenye paartii jechuunis kan sitti ulfaatu wal qorachuun hin jiru itti gaafatamummaan hin jiru kana hundeeffate. Karaa dhufeen beeka waan ta'eef dafeetu doozeriidhaan karaa dhufe sana diigee Abiy. Erga ODP diigee boodas sana booda waa'ee Oromoo bakki itti haasa'amu jiru jechuudha. Waa'ee Itoophiyaa qofa haasa'a jedhamee so waa'een Oromoo akka bilchiginaa keessatti waa'ee Oromoo kaastee haasa'uu hin dandeessu. Waa'ee Itoophiyaa haasa'u. Bu'uurri qabsoo isaanis yookaan masartaawii maal bu'uurri hawaasummaa paartichaas Itoophiyaanota malee Oromoo miti. So akkaataa dambii bulmaataa isaaniitti jechuudha. Erguma haala sana keessattis gaaddisni kan jedhamu hundaa'ee ture yaadatta yoo ta'e gaaddisa hooggansa Oromoo jedhamee hundaa'ee bulmaan fa'aa kan keessa ture jechuudha. Paartileen Oromoo hunduu keessa kan ture
akka Oromootti waa waloo qabnaa waliin hojjechuu qabnaa jedhamee hojjetamuu jalqabe sana maal godhanii Abiyyifaa Daawud Ibsaa fi Mararaa Guddinaanfaa fi Jawaarfaa lammaa qabatanii fonqolcha mootummaa irratti gaggeessuudhaaf deemaa jiru jedhee kaadiree Oromiyaa dadammaqsee Shimallis faa Shintibeetiitti deddeebi'anii nafa gaaddisa kana diigan. Gaaddisni kun hin diigamee nafa diiganii jechuudha. Maaliif galma Oromoodhaaf tolu tokko hin qaban waan ta'eef nafa waltajjii waa'ee Oromoo irratti ka'u hunda diiganii jechuudha. Dhaaba OPDOs waa'ee Oromoo kaasuu dandeessa waan ta'eef sanas hin diiganii. So an fakkeenyaaf gaafa ODP hin diigamu irratti hin hirmaanne Adaamaa deeme. Gaafa Abiyyi na waamee masaraatti na qoratus gaafina ni jalqaba kaaseef an Oromoodha qabsaa'uufan dhufe OPDOtti malee waa'ee sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru nan quuqamaa fi garuu kallattiidhaan ani eenyu Itoophiyaanotaaf qabsaa'uudhaaf. Eenyu Itoophiyaanonni jedheen so wanni waa'ee Oromoo kophaatti irratti iccitii Oromoo qabannee keessoo Oromoo bakki nuyi itti mari'annu jira jennaan hin jiru kana booda naan jedhe. So iccitii Oromoo keessatti kan mari'annu hin jiru taanaan faqaan geggeessii nagaan jedhe. So bakki itti waa'ee Oromoo mari'atan bilchiginnaa keessas hin jiru. Akka waliigalaattis akka hin jiraanne godhameera. Oromoof Oromoonis akka waliin dubbisne godhameera. Fakkeenya biraan sii kaasa. Gaafa boombiin Abiyyi irratti darbatame jedhame Masqal Squareetti jechuudha. Dawaayii Masqalaatti jedhame diraamaa sana ganama isaa koree giddu galeessaa ODP walitti qabe. Walitti qabeetu Oromoon maaliif na ajjeesuu barbaadaa jedhee nu gaafate. We shocked them. Kamitti Oromoon isa ajjeesuu barbaada? Oromoon na ajjeesuu barbaada. Maalan isa godhee jedheetu koree giddu galeessaa irratti qabe. Maal jechuudha kun? Oromoon miiliyoonni 40 kamitti isa ajjeesuudhaaf barbaada? Jennaan jedhee maalni namni boombiin irratti darbate namni irratti ijaarame maaluma Oromoodha jarri. Oromoon na ajjeesuu na barbaadaa jira. Jedhee koree giddu galeessaa keessaa namoonni akka ilaalcha Oromoodhaaf gaarii qaban akka isaan jijjiiratan jibbinsa Oromoo akka jalqabu guyyaa sanaa eegaleetu labsame Abiyyi biratti. Keessattuu Oromoo Wallaggaa na ajjeesuu barbaadaan jedhu waltajjii koree giddu galeessaa irratti ka'eetu waltajjiiwwan kaan irrattis yoo dhani Wallaggatti du'ee Jimmi isin hin dhiisu Shawaan isin hin dhiisu waan inni jedhee haasee suni dursa waltajjii koree giddu galeessaa irratti kaase waan kana. Dubbiin sun salphaa miti la. Keessoo isaatiin Oromoon na ajjeesuuf barbaada dheexama naafi. Kanaafuu tarkaanfiin inni Oromoodhaaf irratti fudhatu hadhaa ta'uusaa hubachuun sirra jiraata. So akka Oromootti illiitiin Oromoo akka waliin geenye akka waliin mari'anne dhimmi Oromoo akka faca'u ODP diiguudhaa kaasee haga illiitii Oromoo afaa wal faajjessuutti godheera haga ta'e successful ta'eera yoo dafnee illiitii Oromoo walitti deebisuudhaaf godhamaani malee. Hedduu galatooma Dr. Bilkeessaa waanuma kana gaafan kaasu ani maaltu kana fide akkamitti walitti mari'achuun dadhabame ta'anii mari'achuun maaliif dhibde kan jedhu kaasuu barbaadetanani amma immoo deebii gahaa naa kennita. Iddoo itti Oromoo wal argu waan Oromoon itti wal gahee mari'achuu danda'u gaaddisa Oromoo mara paartiidha hanga paartiidhuma dadhabaa jedhame ODP dhagaa paartii Oromoo keessatti paartiin ergamaas ta'ee maalis ta'ee Oromoon akka diinattis laalu erga sadii immoo jijjiirames jedhee itti abdachaa ture paartiidhuma sana paartii dadhabaa sana iyyuu hin diige paartii Oromummaa isaatiin dadhabaa ta'e jedhamee Oromoon komatu sana iyyuu hin diige
Kanaafidha walitti dhufnee dubbachuun dadhabeeti kaayyoon isaa yookiin immoo akeekni isaa dhuunfaadhaan hammana guddate waan jedhuun deebii gahaa argadhe namoonni waan kana dhaggeeffatanis kanarraa deebii argatu jedheen yaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii kan sagantaa keenya hordofaa jirtan keessummaan keenyarraa Dr. Milkeessaa Miidhagaati hoogganaa siyaasaa nama turanidha. Kallattii garaagaraatiin dhimma qabsoo Oromoo irratti kanaan dura paartii badhaadhinnaa yookiin immoo ODP duriitti makamanii hooggana ta'anii tajaajilaa turanii jiru. Eega sanaas wantoonni adeeman rakkoo ta'anii jennaan paartii sana keessaa bahanii egaa dhuunfaadhaan jiraachaa jiru amma dhimmoota hanga ammaatti Oromiyaa keessa deemaa jiran irratti yaadota garaagaraatiin dhiyeessaa turanii har'as dhimma hundeeffama Shaggar City yookiin immoo magaala Shaggar jedhanii Finfinnee digirii 360 itti marsanii magaalota Oromiyaa Oromoo irraa fudhatanii hanga naannootti guddisaa jiraachuu isaanii iccitii garaagaraa nutti himaatiin jiru. Ammas gaafiin koo itti fufa. Mee amma gaafii tokkoon sin gaafadha Dr. Milkeessaa. Gara seeraattiin sin fidaga. Gara seeraatti gaafa sin fidu namoonni Abiy Ahmed akeeka Abiy Ahmed jedhu namoonni hedduun ijaaramuun magaala Shaggar. Lakkii jedhu immoo namoonni isa morman. Lakkii mootummaan federaalaa waa'ee naannoo murteessuu hin danda'u. Heerri mootummaa keewwata 51 jalatti aangoo mootummaan federaalaa qabu sirriitti caqasee ibsa. Sanaan dabalatee aangoo magaalaa hundeessuu mirga naannolee fi heerri biyyattii keewwata 52 sarara yookiin immoo keewwata xiqqaan 2 A jalatti eeruudhaan seeratu cabe. Malee kun kaayyoo yookiin mul'ata Abiy Ahmed miti jedhu. Kanaan wal qabatee akka Oromiyaatti immoo as deebi'anii itti dabaluunis aangoo bulchiinsa dabalataa hundeessuun kan caffeeti jedhu. Caffeetu hundeessuu danda'a bulchiinsa dabalataa jedhanii kaasu. Heera ittiin deeggaraman qabu gaafa kana kaasanis. Caffeen bu'uura seeraa naannoo Oromiyaa keewwata 49.3 yookiin immoo keewwata xiqqaa 3 baatiin akkasumas labsii heericha kana fooyyessuuf bahe labsii 94 muraas 997 keewwata 5 jalatti kaasuudhaani kuni waan Abiyyiin hoogganamu yookiin immoo Abiyyiin diriiree miti jedhanitidha. Seera mootummaa federaalaas seera mootummaa Oromiyaas kaasanii muru. Warri mul'ata muummichaati jedhus Baalee Bahaa akka fakkeenyatti fudhatu. Baalee Bahaa akka fakkeenyatti fudhataniiti keewwata aangoon kun mana maree bulchiinsaati malee kan caffeetii miti jedhu yookiin immoo magaalaa wanta amma ijaarame kana mana maree bulchiinsaati malee kan kana hundeessuu danda'u kan caffeetii miti jedhu. Dabalataanis heera mootummaa naannoo Oromiyaa keewwata 4 waabeeffatu. Kana kan waabeeffatan caaseffamaa fi jijjiiramuu aangoo isaa mana maree bulchiinsaatiif kennaniit kuni mul'ata Abiyyi jedhu. Waan kana lamaan akkamitti wal simsiifna? Jarlachuu keewwata caqasanii waan kanatti mormaa jirantu jira. Eenyutu aangoo qaba? Inni dhugaa dhiyeessa jira. Itti gaafatamummaadhaan biiroo kana keessa dalagaa turtan. Heeraa fi nama seera barateedha. Waa'ee seerri biyyattii fi naannoo Oromiyaas jedhu ittiin bulchaa turtanis, barattanis, barsiistanis waan jirus quba qabdu jedheen abdii qabu waan ta'eef kanneen akkamitti wal simsiifna? Dhugaan warra kan bira jira. Warra keewwata 4 kan Oromiyaa wabeeffatee Baalee Bahaa akka fakkeenyaatti kaasumoo lakkii keewwata 51 akkanatti heerri mootummaa federaalaa aangoon isaa kana 52.2 jalattis akkanatti hundeeffamaa sanniin alatti kan jiru keewwanni mootummaa Oromiyaa kana jedha. Kan jedhu kana kamtu dhugaadha jettu Dr. Milkeessaa? Waa lama adda baasuun barbaachisaadha. Jalqaba utuu isa kamtu sirriidha jennee naasa'ini biyya sana keessa dhaabatu jira malee dhaaba siyaasaatu jira malee akka isaan amma jedhan sana institushiniin caffee jedhamuu fi kaabineen aangoo guddaa qabaatee exercise godhu akkasuma hin jiru. Waan dhaabni murteessee hojiirra oolchu. Dhaabatu hundaa ol jira. Yoo jiraate jechuudha. Yoo mootummaan isaan jedhan kun jiraate dhaabatu hunda isaaniitii ol. Dhaaba jechuun eenyu dura taa'aa dhaabaati. Akka piraaktisii ani beekutti achi akkaataa dhaabni murteesseera jechuun dura taa'aan dhaabaa kallattii kenneera. Taanaan dhaaba murteessee Abiyyi haga bulchaa gandaatti hojiirra oolchita jechuudha. Seerri hin daangessu.
dhaabatu biyya sana keessa bara wayyaanee keessa warri TPLF dugda duubaan dhokatanii seerota bahan hunda monitor godhu. Akka naannootti jechuudha. Dugda duubaan dhokatanii dhoksaadhaan onnoo godhu. Amma ifatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa dura taa'aa bilchiginnaatu matammaa hanga mooyaaleetti seera ba'u dambii ba'u isatu monitor godhu. Dhaaba hoogganaa dhaaba biyya sana bushu Tigraay irraa kan hafe waa muummichi ministeeraa hin beekne wanti tokko hojjetamu Itoophiyaa keessatti. Wanni tokko dhaaba kana biyya sana keessa dhaabadha bakka kaadireen yoo kallattiin waajjira dhaabaa kennamee fi waajjira pirezidaantii kenname qixxee ilaaltu kaadireen. Waajjira dhaabaa innaan naxalaa butattee fiiguu qofa bakkaati. Yoo waajjira pirezidaantii ministeeraa baluurraa maaltu jira teetu kaadireen fataa jechaa waajjira dhaabaa jennaan garuu dubbii aangoo irraa si kaasuutu dhufata waan ta'eef lukana baasi waajjirri dhaabaa bobbiisii kenneera bakka horroo guduruu aanaa habaabootti dhabnaan dhaqxee du'urraa kan hafe jalan deebitu. Waajjirri pirezidaantii si waame kottu hodhame suutumatteetu shayii dhuudhee wannoo jettee xiqqoo haalatu naan mijoofne karaa cufaadhattee gabaasuu dandeessa. Maal siin jechuuf kan kanan sii kaasee dhaabatu biyya sana keessatti aangoo qaba. So wanti dhaabni hin beekne sakka magaala Shaggar guddaa kana dhiisiiti wanni dhaabni hin beekne summuniin tokko jirti. So maali amma maaltu jira gaa beekta? Sobanii waa'ee dhaabaa achi kaa'aniitu caffee aangoo qaba Shimallis aangoo qabaatti gadi geessanii jechuudha. Sobadha dubbiin. Dhaabatu itti mari'atee akka dhaabaatti sirriitti itti walii galameetu keessattuu dura ta'an dhaaba amansiifameetu waan akkasii fiduu yoo xiqqaate yoollee Oromiyaadhaa madde yaadichi yoo haa jennu. Ajalee dagaagaatu maddisiise haa jennu fakkeenyaaf. Eessa dhaqaa yaadni kun Shimallis dosee qabatee Shimallis galgalan dhaqaa gabaasa akkuma geessu isa kanas immoo qabatee dhaqeetu nugusa wayi waan akkasii yaadne irraa maal jettaa jedhee gaafataa jechuudha. Nugusti ilaaleetu jedhaa gaariidha jedhaa utuma asii ka'ee jenne jechuudha. Yookaan argachuudhaaf kana goote balleessi kana Oromoo fayyada jechuu danda'a. Wannichi garuu asaan biraas hin kaane wannichi durumaa kaasee Abiyyi biraa ka'e sababa kanaafuu waa'ee dhaaba sobaniitu achambisaniitu dhaabaa fi Abiyyiin achambisanii asitti geemiin taphatan taaktikiitiin ajandicha misliid godhanii namni piroo caffee fi piroo Shimallis ta'ee akka asuma wal keessa akka tokkumadha Shimallisii fi caffee. Anammoo keessa yoo seenne ilaalle fakkeenyaaf gaafiin Baalee bahaa caffee dhiyeesse. Maaliif Baaleen akka Baaleetti godinni Baalee duraanii ji'oogiraafikilii akka malee guddaadha. Dhugaa dubbachuu. Godina hamma kana guddaadhaa fi waa'ee godinaafidha baajenni kan ramadamu. Yeroo baajenni gadi bu'u hin rakkatan. So bulchiinsaaf akka tolutti gindhiirii ka'anii aanaa raayituu fakkeenyaaf aanaa raayituu irraa ka'anii roobee dhufuun dhugaan siin jedha guyyaa tokko guutuu deemta. Sanuu karaa deemu. Sawween raayituu dhufanii gindhiir bulanii gindhiirii roobee dhabu. Akkasii lalli. So kanarratti caffeen Oromiyaa bakka buutonni haa xiqqaatu haa baay'atu haa guddatu warri caffee namoonni Baalee naannoo gammoojjii sanaa dhufan dubbataa turan. At least bulchiinsi wayii nutti haa dhiyaatu.
manumtiidhaayyuu nutti haa dhiyaatu roobee dhaqnee hamma kana rakkanchuurra nutti dhiyaatetti haa godhamuuti wal ilaaluun gaggaafataniiru waa'ee kanaaf. So gaafii caffeerraa ka'een kallattii caffeerraa kennameen koreen dhaabbii caffee mari'atee xumureetu so manni maree bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallisiin hoogganamu jechuun kaabineen naannoo Oromiyaa waan kana hojiirra oolchee jiru. Dhimma baajetaa waan ta'eef caffeetti deebi'a wannichi sii galeera. Baajetaa wal qabataa waan ta'eef caffeedhaaf deebi'an naannee. So caffee waan hin beekne pirezidaantiin hin hojjetu. Waan caffeen gaafate hojiitti oolchaa jechuudha. Hojiirra oolchee jechuudha. Waa'ee Baalee Bahaa yoo fudhan. An yeroo sana na tureera achi keessan ture nan beekaa. Dhugaa dubbachuuf Baalee Bahaa ani mormine sirriidha. At least tajaajilaa fi godina guddaadha akka malee bal'aadha. Ji'oogiraafikali akka malee bal'aadha. Kan amma isaan jedhaa jiran kun immoo maayinni caffee irratti gaafiin shaggar siitii nuuf haa hundaa'u jedhamee ka'een jiru. Gaafiin magaalaa shaggar hundeessaa jedhamu bakka bu'oonni Oromoo kaasan hin jiran. Caffee irrattis hin mari'atamne yaadni kun. Caffee dhiisiitiin. Manni maree Burraayyuu fakkeenyaaf hin beeku waan kana. Burraayyuun bar mana maree qaba. Mataa isaatiin filatamanii. Lagxaafoon mana maree qabu. Hin beekani jedhu. So waan isaan hin beekne Shimallis aangoo qaba mana maree sana diigee magaala Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamtu kanaan Itoophiyaadha jedhee raggaasisuu hin danda'a. Inni isaan jedhan kuni waan hin fakkaanne. Kanaaf amma diteelii waa'ee heera naannoo Oromiyaa keessa hin galu. Dhimma heera federaalaa wal qabatee jedhus hin galu. Maaliif wanni sun hojiirra badaa hin jiran waan ta'eef jechuudha. Waan hojiirra hin jirreef yeroo kee gubuu hin qabdu. Akka dhaabaatti hojmaanni jiru heeraa ala jira. Seeraa ala jira. Dhaabatu waan hundaraan godha jechuudha. So isa laalteetu waan hojmaata instituushinii jedhamu amma caffee mana maree jennu kuni hagas mara natti hin fakkaatu. Aangoon kan jiru aangoo paartii akka ta'e yoo laalle sanarraa ka'ee immoo manni maree bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa kaabineen Oromiyaa magaalota hunda diigee waan fedhe gochuu danda'an jedhu kun fedhiini godaa yoo jiraate fedhiini uummataa yoo jiraate gaafiin mana mareewwanii magaalotarra jiru yoo jiraate caffeenis sana keessaan dhufee yoo fedhiin akka kanaa jiraate caffee irrattis deddeebi'ee ka'ee koreen dhaabbii seeraa fi bulchiinsaa jira caffee keessa. Koreen dhaabbii seeraa bulchiinsaa jechuun caaseffama naannoo seeraan ilaalaa bu'aa isaas bulchiinsi isaas hin fayyaduu ilaalaa rekomendeeshinii achi dhufuuni Shimallis Abdiisaa ijaareera jechuu danda'a ture. Sanas hin goone deemee heerri naannoo Oromiyaas wanti inni kabajamu jiraatu hin kabajamnes hin kabajamuus heerri mootummaa federaalaas hin kabajamu. Maala biyyi gaafatti tole naannoo gaafa uummanni gaafatu Sidaamaatti uummata fixee akka barbaade rashaneetu gaafa ta'e immoo naannoon isinii eeyyamameera jedheetu ofuma isaa raawwata. So fedhii isaa irratti hundaa'a jechuudha. Fedhii dhaabichaa irratti hundaa'a. Fedhii gubbaa irratti hundaa'a. Wanni keessatti immoo waa'een shaggar. Shaggar paarkii haa ta'uu, shaggar daabboo haa ta'uu, shaggar siitii haa ta'uu, shaggar maaloo haa ta'uu. Abiyyi ala wanni tokko dubbiin abiyyirraa ka'a. Waa'een seeraan hojjetu, waa'een adeemsa hojmaata instituushinii hin hojjetamu. Waa'ee akka kanaan laalan isaan. Kanaafuu walitti isaan waan isaan ittiin sobaniitti wanni godhan sun nuun fayyadu yaadan.
Tole galatooma Dr. Bilkeessa maaliif waan kana kaasee garee lamatu dhaabbate gareen tokko sabboonaa fakkaate ammoo waan nama kufalchiisu gareen lachuu Abiyyi dibaabee godhatanii isa jala dhaabbatanii wal rabsu. Lakki muummichi ministeeraa keenya kana raawwatu jedha gareen tokko. Lakki kaayyoo fi mul'ata muummicha ministeeraa keenyaati jedheetidha gadi bahu. Lachuu gadi bahanii Abiyyiin qulqulluu godhanii yookiin immoo tokko Abiyyii waan gaarii fakkeessanii irratti wal lolan waan ta'eef garee kamtuu dhugaadhaan Abiyyi deeggaraa jira waan jedhu sanaaf egaa seera miti kan hojiirra jiru waan hojimaata paartiiti kan hojiirra oolu waan jettaniif deebiin achumadha. Heerri fi seerri sana irratti caqasaniitti wal mormaa oolan suni osoo hojiirra jiraata ta'e silaa wanti amma deemaa jiru kun hojiirra hin oolu. Deebii jedhuun argadhee egaa namoonni waan kana daawwatanii fi burjaajii barreeffamoota aangawoota paartii Bilisiginnaa Oromiyaa iddoo lamatti wal qoodanii barreessaa jiraniif deebii gahaa argatu jedheen yaada. Mee atakaroo isaanii achumatti haadhiif. Akkamitti miidha Oromoo? Maal dhabuuf deema qonnaan bulaa Oromoo? Maaltu Oromoo irratti dhufaa jira? Asirratti waa lama irratti xiyyeeffadha. Tokko qonnaan bulaa lafti hagi ta'e harkatti haftee irratti xiyyeeffadha. Lammaffaa immoo saboota keessattuu Gojjamii fi Walloo irraa dhufanii lafa seeraan alaa saamanii qubatan dimoogiraafii jijjiiran irratti xiyyeeffadha. Isa jalqabaa waa'ee qonnaan bulaa. Lafa amma gaa aanaaleen gandi baadiyyaa hedduudha. Aanaa Walmaraa jettamoo, aanaa Sulultaa jettamoo, aanaa Barraaq jettamoo, aanaa Aqaaqii jettamoo, aanaa Sabbataa Hawaas hundi kun amma magaalaa Shaggar jedhamaniitu labsaman. Seerri lafa baadiyyaa fi seerri lafa magaalaa adda addadha. Lafa bishaan ture waan ta'eef namni. Lafa baadiyyaa seerri lafa baadiyyaa qonnaan bulaan lafa isaa hektaara 2 isaa qabaatu minimum hektaara 5 isaa qabaatu hektaara 10 isaa kan qabaatu jiraachuu danda'a. Lafa isaa irratti sartifikeetii argateetu lafa isaa qotata waan danda'een sangaadhaanis haa ta'u akka fedhe. Mirga lafa isaa irratti haga ta'e qaba. Haga mootummaan dhaqee saamutti. So seerri lafa baadiyyaa mirga qonnaan bulaatiif dursa kenna. Akka seeraatti jechuudha. Waa'ee hojiirra oolmaa isaa inni waan biraa haa ta'u malee. Lafti baadiyyaa seera mataa isaatiin bulaa jechuudha. Qonnaan bulaan lafa isaa irratti kireessuu danda'a. Lafa barbaade akka fedhetti gurguruu hin danda'u. Garuu itti fayyadamuu danda'a. Maaliif gurguruu hin danda'u? Sana immoo tokkoffaa Oromoon ikonomikilii of hin ijaarre gabaa addunyaatti baaftee lafa kana yoo gurgurtee harka eenyu akka galuu danda'u hin beekama. Sirni abbaa lafaa deebi'uu danda'a jechuudha. Yoo lafti kun haa gurguramu jedhamee easily warra qabeenya horateetu warra qabeenya baankii baasuu danda'utu lafa kanarraa bitee qonnaan bulaa kadhataa godhuu danda'a. Qansaraatii nyaati jijjiiruu danda'a jedha. Kun waan beekamaadha Itoophiyaa keessatti yoo laftaa gurguramu yoo jettu. Kanaaf laftiin gurguramu at least yaada laftiin gurguramu hin jedhu ani kanaafan deegga. Haga Oromoon economically isarra darbee lafti yoo gurguramu yoo jette kan ammaa biyyatti deemaa jiru laftaa gurguramuudha. Laftaa gurguramu yoo jette lafti kan dhuunfaa ta'a, lafti kan sabaan ta'u. Hiree ofii murteeffachuu self determinationiin lafti haga ammaatti lafti kan sabaati. Finfinneen Oromooti kan jedhamuuf bar akka sabaatti yaadne. Lafti yoo kan dhuunfaa ta'eera yoo jedhame garuu wanna taasiftu maal jechuudha. Lafti kan investara baluuti jedhame sanarratti wanna itti murteessitu jiru. So laftiin gurguramu lafti baadiyyaa so lafa qabu irratti pilaanii godhata jechuudha qonnaan bulaan. Magaala jala galeera jettee yoo labsite
qonnaan bulaan lafa hin qabu jettee labsitaa jechuudha. Lafti liiziidhaan bulaa liizii labsii 721 jedhamu jira. Ammallee isuma jirri jira. Sabata andii jedhu yeroo baay'ee labsii liizii kanaan lafti qonnaan bulaa magaala jala gale akkaataa labsii liiziin bulaadha. Labsiin liizii maal jedhaa? Qonnaan bulaa sanaaf lafa kaaree 500 qofa hambifteetu lafa kaan immoo beenyaa birrii 3 kaareetti kaffaltaa. Saantima 6 ture. So qonnaan bulaan guutummaa gaafa ati lafti kee magaalaa jala galee jedhamu irraa kaasee qonnaan bulaan lafa sana qotuu hin danda'u, kireessuu hin danda'u. Lafti sun warasameera jechuudha. Lafti sun lafa sanarraa yoo rabbiin sodaatan kaaree 500 hin kennuuf kan inni mana isaa irratti ijaarratu. Magaalaa keessa jedhameera waan ta'eef jechuudha. Kaaree 500 kennuu fi ijoollee yoo qabaate immoo ammas yoo waaqa sodaatu ta'e kaadiroonni naannoo sanaa kaaree 140 wayii itti daddarbatu jechuudha. Kanarraa kan hafe lafti qonnaan bulaa hundi isaa misoomaaf jedhameetu labsamaa jechuudha. Misoomni sun gabaa irratti ijaarama, manneen barnootaa ijaarra siin jedhu, mana murtii ijaarra siin jedhu, poolisiitu irra ciisa siin jedhu, waan meeqa wanni godhaniitu gabaadha siin jedhu. So akkaataa sanaan investmentiidhaa kennama siin jedhu gosa adda addaatii fi lafti sun magaala jala galeera jechuun qonnaan bulaa irraa fuudhamee hojii misoomaaf ooleera jechuudha. Gaafa labsamee kaasee qonnaan bulaan qotuu hin danda'u. Seeraa ala sangaa isaarra oofuu danda'a. Waa facaasee hin gashata yaa'u hin jedhaniitu mansaasoo miti haa qotu fa'aa jedhanii yeroo tokko tokko dhiisu. Garuu akkaataa labsii liiziitiin lafti sun kan qonnaan bulaa miti raawwatee jechuudha. Qonnaan bulaan overnight kadhataatti jijjiirama jechuudha. Overnight lafa hektaara 10 qaba yoo ta'e overnight lafti irraa fudhatameetu halkan tokkoon beenyaa kafaluu dhiisuus danda'u. Seerri garuu beenyaa muraasa wayii waan ji'a 5 inni nyaatu waan waggaa isaan gahuu hin dandeenye walitti qabaniitti kennu. Sana booda nama dhufee lafa sana qabatee investara ta'eef zabanyaafaa ta'anii hojjetu. Kanaachi immoo firri isaanii gara jirutti baqatanii deemuu yookaan immoo ni hidhamuu. Kanadha jechuudha. Labsiin amma keessattuu gandoota baadiyyaa ni maqaa dhahe sabata hawaasa Aqaaqii, Aanaa Barraaq, Aanaa Sulultaa, Aanaa Walmaraa. Warri kun qonnaan bulaa bal'aa ture jira. Lafa gurguddaa qabu. Isaan kun amma gaafa guyyaa shaggarsiitiin hundeeffamee jedhamee labsiinsaa lakkoofsa godhatee baheen kaasee qotuu hin danda'anii mootummaan gaafa barbaadetti poolisii ajajee irraa hidhuu danda'a jechuudha. Isa kana namni hin hubanne. Kana akkaataa kanaan qonnaan bulaan Oromoo hin buqqa'a jechuudha. Maatiin qonnaan bulaa hin buqqa'a jechuudha. Afaan Oromoon hin buqqa'a jechuudha. Afooshni isaanii hin buqqa'a jechuudha. Jiruuf jireenyi isaanii hin buqqa'a jechuudha. Warra biraa dhufee qubataa jechuudha. Warra invest godhu dhufee qubataa jechuudha. Investmentii jechuun maal akka inni ta'e egaa namni keessa galee yoo ilaalee Finfinneetti investmentiidhaan Finfinneen bal'ataa dhuftee investmentiin sun eenyuun akka qubsiise ilaaluu ni danda'a. So akkaataa ammaa kanaan isaan Finfinnee dhiise fakkeenya fagoodhuma amma akka namni hubatuu fi fagoo haa fudhannu mee gara Naqamtee haa fudhannu. Yoo lafti aanaanii fi Naqamteetti marsitu jirti. Magaalaa Naqamteetti kan marsitu jirti. Aanaan suni seera lafa baadiyyaatiin bulti. Gaafa
lafti baadiyyaa sun magaalaa taataniitu jedhamee yoo labsame sana booda qonnaan bulaan qotuu hin danda'u. Beenyaa qofa yoo argate ishii fudhatee irraa godaanaa yoo danda'e magaala keessatti magaala waan ta'eef amma booda yoo danda'e gara nagadaatti yoo danda'e hin danda'u gaa waan isarra ga'u. At least Oromoodha naannoon suni. Egaa akkuma ta'etti dhama'eetuma akkuma jireenya nama kaanii afaan Oromoodhaan namni itti dubbatu waan hin dhabamnee fi garuu lafa isaa hin dhaba guutumaa guutuutti. Eenyutu fudhata? Mootummaa irraa fudhata. Investmentii jedhamee waan adda addaa jedhameetu lafti sun irraa fudhatama. So waanuma sanatu kun practically waan beekamudha. Magaalota Oromiyaa iddoo hundatti waanuma kanatu hojiirra oola. Keessattuu gaafa Finfinnee dhufu immoo gaafate waan akkasii investmentii eenyutu dhufee investmentii gurguddaa ijaaraa, mana barumsaa akkamitti ijaarama, godina addaa keessa manneen barnootaa eenyuun fayyadantu jira amma jennee yoo ilaalletti haasa'uu dandeenya. So dubbiinsaa qonnaan bulaa irratti balaa guddaatu akeekamee jira. Waan Oromoo ciibsu natti hin fakkaatu. Kana tokko kana. Lammaffaatti ce'a waan weerara lafaa wal qabatee naannawa Finfinnee kanaa wal qabatee jiru. Amma magaalaan Shaggar kun maaliif deema hoosi jettee na gaafatte yookaan Shaggar Kililiin kun lafoota weeraraman kana seerawaa gochuuf deemaa jiru jechuudha. Lafoota weeraraan qabaman kana kaartaa kennanii fi bu'uura seeraa kennuufiif deemaa jiru jechuudha. Haala qabatamaa yeroo hedduu waan kana irratti sosochoonee hojjetaa turreerraa amma magaalaa Sulultaa yoo fudhatte parsantii 75 ol seeraa aladha magaalaan Sulultaa. Mana kuma 45 oltu seeraa aladha magaalaa Sulultaa keessa. Mana kuma 45 ol magaalaa Sulultaa keessatti. Hin diigamuu waan qabudhannee kan qabanne Gojjamee dhufeetu qabate kana hunda namni karaa seeraa ala qabatanii diigamuu qaba, seeratti galuu qabu. Kun waa'ee saba waliin qabatu itti yaadamee waan dimoogiraafii naannoo sanaa jijjiiredha waan ta'eefis seeraa ala amma magaalli akka kantiiroonni hundaa'u bara mucaa gurbaa Sisaay jedhamu tokko kantiibaa Sulultaa ture maaster pilaanii dura jechuudha. Achirraa kaasee guuranii nama guuranii fira firaan warra gosa tokko faatu bar ganda tokko ijaarratee jira bar Sulultaa keessatti. Amma waan si ajaa'ibu gandi tokko ganda Shunquruu Mikaa'el jedhamti. Filannoo bara 2010 hundoofte magaalli kun akka lakkoofsa Awuroopaatti jechuudha. 2010. 2010 filannoo yeroo gaggeeffamu jala bultii isaatti xaballi argamee jedhanii wal kakaasanii Finfinnee irraa dhaqanii qubatu. Filannoon guyyaa 2-3-4 tafaa. So ani yeroo isaan qubatan sanachi mana barumsaan ture booda qoranneetu dhagaan yeroo ganaa biiroo ta'anii qaamaan dhaqee qorannoo gaggeesseen waan an argisitti. Shunquruu Mikaa'elii kuni Inxooxxoo dabarteetu akkuma Sulultaa seenteen harka mirgaa irratti argamti. Xabalatti argameedhanii xabala Mikaa'el jedhanii moggaasanii so namni fiigee dhaqee xabala dhiqachuu dhaqee namni gara 50 jalqaba dhaqee dhiqachuuf dhaqee hin galle mana ijaarrate jechuudha. Namni gaafa gaafatu warri dhaqee sun maal hin dhume moo maaliif galuu dadhabee jedhee kan biraas marsaan biraas gaafa filannoo booda dhaqu
galuun itti toluu didee deebi achumatti hafan isaanis. So yeroo filannoo ijaarsa seeraan alaan eeyyamama Itoophiyaa keessatti. Maaliif sagalee yaadigiifis haa ta'u bilchiginnaafis haa ta'u sagalee vootii barbaada waan ta'eef ijaarsa seeraan alaa ittiin bu'inaa jedhama. Kun hujumaatuma ta'eetu jira. Yoo filannoo jala ga'ee lafa saamuu dandeessa. Mootummaan sii kenna malee maal ofii kee saamta. Mootummaan kukkutee kanaa acha balu fudhadhu kanaa achatti immoo fudhadhu jedhee deeggartoota isaatiif hin kennu. So akkaataa kanaan filannoo 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti magaalli Shunquruu kun hundaa'ee sana booda akka malee guddatee gaafaan 2019 dhaqee ilaaleen qaamaan dhaqee gaafa ilaalu magaala guddaadha. Ibsaa gashanii fiiru. Bishaan gashanii fiiru. Xabala qofamiti kan jiru achi. Magaala guddaa ho'aadhaan inni gaddeen baata. Barbaadde. So mana barumsaa mataa isaanii ijaarratanii afaan biraadhaan. Ibsaa kan gashee mootummaan maal godhamu kana akkamitti maal godhama kun ijoollee kaadiroota gaafadhe gaafsan maaliif kan hundi yeroo ta'u akkamittiin warri godina addaa warri magaalaa sulultaa maal taatan yeroo jalqabaa ittiin bu'inaa nuun jedhanii boodan baay'ate. So yoo asii xiqqootti buunee aga ministeera gaaraatti lolama waan ta'eef itti dhiisnee dandeesse immoo yaalii naan jedhan. Hindi gamaan jedhan. Hindi gamaa wanni seeraan alaan ta'u qabaa'u jennee so sagantaatti qabannee sana booda kantiibaan achi kan turte tokko yeroo sanaa jalqabuudhaaf gaafa jettu duulli warri goojjamee kun itti yaa'anii የሙስሊም ስም እንዴት ከንቲባ ሱሉልታ ከሚቲን ታቲ መቃ ነማን ነው ሙስሊማ ሼኒ ክርስቲያና ጂቢቲ ሸዋ ክርስቲያን ነው እንጂ ሙስሊም አይደለም ምንድነች እቺ ጀደኔ ወነወደኒ ሰነቦዳ አብይ አጀጀ ወርቲ ከናን ጎራ ችራ ካሰኒ ነመሳኒ ቶካ አኒ so akkaataa kanaan magaalonni hundeeffaman lakkoofsan qabu. Kan laga xaafoo faas yoo laalle amma magaala laga xaafoo irraa baatee utuu sandaafaan seenii magaalli Arbaaraatti jedhamu tokko jirti. Arbaaraattiin immoo 97tti mircaa Itoophiyaa sanaan hundoofte. Achi kaasee 2005 akka lakkoofsa Awurooppaa jechuudha. Magala ho'aadhaan si Arbaaraatti jedhuuni Arbaaraatti mazooriyaadha. Baasii achitti deebi'a achi bataskaanni Arbaaraatti mazooriyaa beetekiristaaniin hundaa'ee bataskaana sanatti aanee magaalli hundaa'ee laga xaafoo wajjin wal qabatee achirraan warra walloorraa dhufanii keessattuu itti aanaa muummichi ministeeraa yeroo dheeraaf kan turan Budamaqee Mokonnin harka keessaa qabu isaan laga xaafoo dabalatee laga xaafoo ijaarsa mana 18,000 jira seera ala kan ijaaru laga xaafoo 18,000 Arbaaraatti tun dabalatiin jechuudha. Waan kana Budamaqee faati ijaarsisee gaafa xiqqoo naannoo sana irratti puush goonee jalqabnee turre waan seeratti galchuu qabna jennee gaafa xiqqoo mana 1,000 akkas seera alaa keessattuu naannoo greenerii irra faa adawaabayii irra warra ijaarame faa laga gubbaa irra warra hallayyaa irra faa warra ijaarate faa hundumtu sunmatu lolaati si nyaatannee xiqqoo achirraa gaafa kakkaasnu lolli kai akka addunyaatti xalayaanan UN irraa the right to housing irraa barreessami balaan gadi dhiyaadhu Addisuu Araggaa fi Nugusuu Xilahuun dhaqi ilaali muummicha ministeeraa nu erge jedhi dhaaba ammarraa kaasaa nuun jedhanii hin dhaabne waajjira dhaabaatti nu waamanii nu qoratanii ilaalcha diinaati jedhanii badaasi kun seera jedhena nan didee Habibaa ibn sadarkaa qorannoo waltajjii
qorannootti dhiyeessanii baay'ee rakkisan. Kantiibaa Lagaxaafoo waan turte jechuudha. So achumaan dhaabaa nuun jedhanii hin dhaabne muummicha ministeeraa ajajee dhaabaa jedhamee hin dhaabbatee. So amma maaltu jira? Egaa asirraa wanna hubattu. Magaalaan Shaggar kun gaafa inni hundeeffamuuf deemu piroojeektii gurguddaan inni qabatee deemu keessaa tokko lafoota weeraraman kana guutummaa guutuutti ni mirkaneessaa fi jechuudha. Finfinneenis akkaatuma kanaanidha kan isheen guddatte. Yoo barbaade yeroo biraatti deemuu dandeenya. Dura seeraa ala qabatu achii booda maaster pilaaniitu baaf. Dura seeraa ala qabatu achi akkasuma utuma jedhu keessa gaggalchaa guddisaa deemama. Akkaataa kanaan already waan dimogiraafii raawwatedha. Magaalota isaan amma keessa gashine jedhanii waan ammaatti na gaddisiisu keessaa maal jedhanii Lagaxaafoo fi Sulultaa ijaarsa seeraan alaa hin diigina. Buraayyuu diiguu dandeessu jedhan. Maaliif? Buraayyuu Oromoo fi saboota kibbaatu qubate. Nama miti isaan. Kan isaanii nan dhaabe jechuun irratti bakka dhaabaa jedhan mitiire. Dhaabaa jennaan ati filattee mataa gara kana filattee gara kana akkamittiin ni dhaabta. Jechuun gaafuma iyyi godhame illee waan si ajaa'ibu kan Lagaxaafoo fi Sulultaadhaaf iyyi godhame malee lafi baay'een immoo Buraayyuu fi Adaamaarraa diigame yeroo sana. Namni waa'ee Buraayyuu dubbate hin jiru. Namni waa'ee Adaamaa dubbate hin jiru. Waa'ee Lagaxaafoo Sulultaadhaaf garuu UN irraa xalayaa barreessatan. So akkaataa kanaan waan isaan deemaa jiranii fi kana namaafuu galuu barbaachisaadha jechuudha. So waan kana lamaanii fi kanaaf deemamaa jira jechuudha. Wanni kun hamaadha kanan siin jedheef. Baay'ee waan akka Oromootti balaa guddaa duguggaa sanyii waan jedhamuu danda'u waan qabatee as deemu fakkaata. Egaa kun guutumaan guututti Oromoo fi Oromiyaa buqqisu qonnaan bulaa Oromoo akkuma kaleessa wayita maaster pilaanii sanaa Tolosaan Hagosiif waardiyyaa ta'uun haafu jedhamee akka dhaadannootti gadi bahamee itti deemamaa ture isaan ammas sanumatu deemaa jira. Qonnaan bulaa hektaara 10 qabu tokko halkan tokkotti qonnaan bulaa nama ofii maatii fi bira darbee magaalaa Finfinnee fi Oromoo fi Oromiyaa akkasumas namoota hedduu sooruu danda'u jiraachisuu danda'u halkan tokkotti kadhattuutti deebisanii waardiyyaa warra dhufee lafa san qabatee godhuun waan as deemaa jiru fakkaata. Egaa kun qabatamaadhaan as deemaa jira. Lammaffaa immoo osoo Oromoo fi Oromiyaan Finfinneen ta'e jennee kallattii garaagaraatiin dhaadannoon itti bahee kallattii garaagaa irratti qabsoon godhamu warri Finfinneen itti xinnaannan fagaatanii Finfinnee irraa lafa qabachaa turan ammas sababa wanti kun ijaaramee Shaggar Siitiin kun hundeeffamuuf maaster pilaaniin bahee lafti seeraan ala qabatanii maaster pilaaniin ala ijaarratan kaartaan kennamee fi seerawaa ta'uu demoogiraafis jijjiiruu Oromoo fi Oromummaan ammas balfamaatuma deema. Egaa garamitti akka deemu beeku fiichee gahaa jira gara siinii gabanaan moojoo gahee gara gadaantuun immoo ceegaa gara warra kaabaatti maaltu akka deemaa jiru waan guddaa nama gaddisiisuu fi wanta guddaa nama itti dhagahamudha. Maal godhuu qaba Oromoon Dr. Milkeessa? Oromoon naannoo biroo jiru, Oromoon naannoo sana jiru, Oromoon achirraa buqqa'uudhaaf itti jiru, Oromoon har'a abbaa qabeenyaa, abbaa sangaa, abbaa daalee, abbaa jorroo ta'ee qotiyyoo isaa qotatee jiraatu har'a masoobiin isaa gumbiin isaa guutuu ta'ee jiraatu borga nama halkan tokkotti kadhattuutti jijjiiramuuf deemu waardiyyaa ta'uuf deemu kuni maal godhuu qaba? Maaltu irraa eegama? Oromoo bal'aa Oromiyaa keessa jiru irraas immoo maaltu eegama? So ifadha dubbiin kun
amma maalii fi sa'aatii kanatti kan Abiyyi faa waan kana fidanii fi Oromoon qoodameera dadhabeera xisximbis jechuu hin danda'u. Dadhabsiifneerra bakka nuffeera jedhaniitu ajandaa kana salphaatti hojiirra oolchinadhanii fidan. So kaayoo lafa gurguruu sitti deemaa jiru. Sana duras immoo waan godhamu hunda raawwataniiru. Oromoon dadhabeeradhanii kan isaan fidan. Yookaan Oromoon dadhabee qoodamee du'uu isaa mirkaneesseetu Oromiyaan diigamtii jechuudha. Kanammoo waan godhu natti hin fakkaatu. Oromoon hin dadhabne. Oromoon yeroo kenneet ilaaleera. Garuu inni ammaa kun isa xumuraa waan ta'eef hin dide. Didaa jira jechuudha, hin dida. Akka natti fakkaatutti Oromoon tokkummaa isaa deeffatee bahaa lixaan kaabaa kibbaan giddu galeessaan tokkummaa isaa deeffatee mari'atee sirna kana isa xumuraa yoo ofirraa geggeesse shaggar kanas diduun barbaachisaadha. Hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa godina shaggar keessa jiran facaasaa jira. Hojjetaan mootummaas faca'aa jira. Filatamtoonni magaalota naannoo kanaas diduu qabu. Maaliif diigamu? Filannoo abbaa irrees haa ta'u, maaliinis haa ta'u of ijaaranii diduu qabu. Maaliif asii gadee diigamu? Oromoon hunda caalaa garuu dubbiin kun waan Oromoof Oromiyaa diiguuf diigneerradhaniis waan fidanii fi Oromoon diduu qaba yaada. Tokkummaa isaa deeffatee tokkummaa isaatiin ka'ee qabsaa'ee of kabachiisuu qaba. Lafa isaa deeffachuu qaba. Akkaataa kanaan yoo itti fufee kililiin shaggariin ijaarama. Isa Oromiyaan iddoo meeqatti ciccitti akkaataa kanaan kilaastariidhaan bulchuudhaaf deemaa jiru waan ta'eef pilaanii Abiyyi faa Oromoo giddu galeessaa kana karaa barbaachisaa ta'een yoo qabne ukkaamsinee namoota amma Shimallisfaaf jalatti ijaarantu jiru, namoota lafuma Oromoo irraa buqqisanii itti kennanii afaan qabsiisantu jiru. Akkaataa isaan ittiin amma deeman kun Oromoo giddu galeessaa keessattuu nyaateetu balleessaa jira. So Oromoon utuu gandaan waliin qoodiin, utuu amantii waliin qoodiin tokkummaa isaatti deebi'uu qaba. Illiitiin Oromoo yoo amma ka'ee sa'aatii kanaa booda yoo mari'atee dubbii kana furachuu yoo dadhabe, dura dhaabbachuu yoo dadhabe, akka illiitiitti jechuudha Oromoo bal'aa qofa otoo hin taane akka illiitiitti ana dabalatee si dabalatee namoonni ani Oromoon bakka bu'a jedhan yoo dubbii kana ammaa kaasnee waa'ee keessoo Oromoo irratti sirriitti mari'annee yoo furachuu dadhabne qaanii bara baraa keessaan baane keessa galla. Kanaaf falmachuu qofa furmaanni jiru jedha. Dr. Milkeessaa hedduu galatoomaa daawwattoonni keenya sa'aatii dheeraa fudhatanii nu faana turtan. Mariin keenya daangaa yoo daangesse Dr. Milkeessaa irraa yeroo isaanii baay'ee fudhadhee guyyaa jalqabaatiin amma dadhabsiisuun koo natti dhagahamaa. Garuu immoo wanti kaasuu mallu hundi ka'eetii miti kan sagantaa keenya gara xumuraatti deemu. Wanta kaasuu mallurraa waan xiqqoo qofan kaase waan hedduutu jiru. Dr. Milkeessaa irraa waan hedduu dhageenya waan hedduutus jira. Walitti deebina jedheen abdii qaba. Dr. Milkeessaa har'aaf garuu naannoo sa'aatii lamatti siqu teessanii yaada bal'aa nu qooddanii hedduu ulfaadhaa isiniin jedhama qarabsu tokko. Galatoomaa isinis nagaa ta'a. Tole daawwattootaa fi hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork mariin keenya Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa siyaasaa ODP kan turanidha. Keessoo ODP sirriitti nama beekanidha. Waan hedduu isaan irraa baranna har'a xiyyeeffannoon keenya tokko Shaggar Siitii hundeeffamaa jiru irratti xiyyeeffanneetidha kan marii goone. Kanaan alatti waa'ee nageenya Oromiyaa, waa'ee qabsoo Oromoo, waa'ee kallattii garaagaraatiin Oromoo fi Oromiyaa keessa jiran irratti bal'inaan walitti deebinu ta'a. Har'a garuu
Duguggaa sanyii fi buqqaatii akkasumas jijjiirama demoogiraafii naannoo Finfinneetti Oromoo giddu galeessa irratti raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffannee balaa guddaa as adeemaa jiru maaltu akka ta'ee fi akkamitti akka adeemaa jiru waan sirriitti beekan jennee xiinxallee fi sanarra qofarratti xiyyeeffannee kana hunda haasofne ergaa isaan dhumarratti dhaaman hundi keessan dhageessanii jirtu maaltu akka as adeemaa jiru duguggaa sanyii jijjiirraa lafaa demoogiraafii jechuudha. Walumaa galatti Oromoo naannoo sana jiru balleessuu abbaa qabeenyaa abbaa daalee abbaa sangaa Oromoo ta'ee jiraachaa ture halkan tokkotti gara kadhattuu fi waardiyyaatti jijjiiruutu adeemaa jira. Afaan Oromoo fi Oromummaa balfuu Finfinnee irraa harka 10 Oromoo fageessuutu deemaa jira. Oromoo fi Oromiyaan duraan Finfinneen handhuura keenya jedhu. Finfinneen handhuura keenya osoo hin taane Finfinneen gara daangaa Oromiyaatti bal'achaa akka jirtuu fi jijjiirraa Oromoo fi Oromummaan babbadaa akka jiran Oromiyaan iddoo garagaraatti kilaastariidhaan qoodamtee akka citaa jirtu Dr. Milkeessaan kallattii garagaraatti kaasanitti himanii jiru. Egaa waan amma hanga ammaatti dhaggeeffatan keessaa fi waan amma ergaa darbe kanarraa waa'ee dorgattan jennee abdii qabna. Waan dhufaan turtaniif irra deebi'ee galatoomaa isiniin jedha. Warreen gama YouTube chaanaalii KMN Kuush Network hordofaa turtan waan dhufaan turtaniif galatoomaa. Warri mana keessatti saniitii midhaan hordofaa turtanis sagantaalee keenya biroo wajjin turtii gaarii qabaadha. Dr. Milkeessaa irra deebi'ee fayyaa ta'a. Yeroo gaarii qabaadha. Nagaatti. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush miidiyaanii. Gootummaa keerraafte dukkanni gabrummaa.